Secret rapture kana ati ni amantaa? Secret rapture baabilikaalidha itti amantaati? Secret rapture yommuu jettu kanatti birii godhii manaaf ibsime jechuun. Okay, secret rapture jechuun waldaan dhoksaatti waldaatiif Kiristoos dhoksaatti dhufaa kan jedhu jechuudha warri dispensationalismii kanadha kan isaaman. Waldaaf Kiristoos dhoksaatti yeroo inni dhufu qaba. Dhiphina waggaa 7 durseeti waldaaf dhoksaatti dhufa Kiristoosii. Innaa waldaan dhoksaatti ol butamti. Dhiphina jalaatii barumsa jedhu jechuudha. Innaa kanatti ni amantaa? Akkamidha beektaa tamma egaa waa'ee subaayiiwwan 70 kana bira geenya yoo ta'e dirqamadha jechuudha. Tokkoon tokko isaanii dubbachuun dirqama. Subaayii ishee macarrashaa kana wiikii ishee nu eeggataa jirtu kana duwwaa warra 69 darban dhiibnee ishee kana duwwaa irratti fokkasi goona yoo ta'e nu jalaa balleessa jechuudha boca isaa sii galiira. Kanaafuu akkuma Daani'el keessatti garuu anamma jechuun gaaffiin koo biqila yaa'u sin dhaabsisu dhiifama si laata garuu. Intiniin kun isa jalqaba yoo torbanoota isa kana bira toon dhaqeen iyyuu akka dhuunfaatti waldaaf Kiristoos dhoksaatti ni dhufa jettee ni amantaa? Dhiphina waggaa 7 durseeti waldaan ol hin butamti jettee ni amantaa? Ani Kiristoos waldaa kiristaanaadhaaf akka dhoksaattis in dhufa jedhee nan amanaa. Akka waliigalaattis immoo akka dhoksaatti tun ta'an immoo akka waliigalaatti iji nama hundumtuu ummatu ilaalu immoo deebi'een dhufa jedhee nan amanaa. Yeroo lama dhufaa jechuudha. Tokko waldaa kiristaanaadhaaf akka raapchir gaafa waldaan kiristaanaa taatu even subaayii 70ffaa waggaan 7 jirtu sun iyyuu baabilikaalii keenya keessatti Daani'el keessatti mul'ata boqonnaa 11 boqonnaa 12 Daani'el boqonnaa 7 9 11 I think boqonnaa 12 keessatti biriif godhe sirriitti jira. Isheen sun mataan ishee iyyuu haafii na dhaggeeffadhu gaana fixa. Haafii godhamtee jirti. Siree haafii jira sii galeera. Waggaan 7 sun iyyuu guutummaan isaa sun bara guutummaan guutuutti bara dhiphuudha. Waggaa 7 sana guutummaan guutuutti guutummaan isaa 7 isaa bara dhiphuudha jettee fudhachuu iyyuu hin qabdu sii galeera. Fakkeenyaaf macaafa keenya irra jira amma fakkeenyaaf ergamaa tokkoffaa mallattoo isa tokkoffaa mallattoo isa lamaffaa mallattoo isa sadaffaa mallattoo isa afuraffaa sun jiraatee waa'ee fardootaan arfanii sana ergame booda mallattoonni shanaffaan sun immoo iddoo aarsaa jalaa jechuudha. Namooti wangeelaaf jedhamanii warra eegaman namooti wangeelaaf jedhanii gatii baasan dhiigi isaanii gaafan iyyatee jedhu sana booda mallattoonni ja'affaan banama. Mallattoonni ja'affaan sun immoo maaliin akka banamus beekamaadha. Isa booda mallattoo isa torbaffaatti itti fufa jechuudha. Kana duwwaa mutuu hin taane yeroo itti tiraampettiin itti afuufamu sun jira jechuudha. Yeroo itti xurumbaan itti afuufamu sun jira jechuudha. Xurumbaama sana keessa immoo I think mul'ata boqonnaa 16 keessatti fakkaata boqonnaa 14 yookiin 16 keessatti fakkaata yommuu itti wantoota waacitiin akka torbaan sun jiru jechuudha sii galeera. So an akkan itti amanutti waggoota torbaan sana keessatti walakkaa sirii indi haafii sana keessatti Daani'el boqonnaa 9 lakkoofsa 25 irratti dhaqee maal jedha waggaa 7 fedha sii galeera. Namoota addunyaa kanarra jiran namoota ciccimoo wajjinidha. Bineensichi waadaa kakuu galeefi ture jedha. Waggaan 3 walakkaa inni jalqabaa sun gaafa dhufu jedha. Wanti chiggaasisaan tokko mataa iddoo aarsaa dhaqee qabate jedha sii galeera. So mataa iddoo aarsaa iyyuu kan inni qabatu just namoota baay'ee iyyuu kan inni wallaalchisuu jalqabu tootaalii waadaa namootaaf gale subaayii 70ffaa keessatti kan inni walii gadi gochuu jalqabu iyyuu siriyaa fi isa gara macarrashaa jiru keessattidha. So kanaaf bara dhiphuu sana keessa waldaa kiristaanaa ol fudhachuudhaaf gooftaan akka dhoksaatti hin dhufa jedhee nan amana jechuudha sii galeera. Just waggaan 7ffaan subaayii kun erga dhumtee booda garuu second coming of Christ lola Armaagedoon irratti jechuudha sii galeera miti. Armaagedoon warii irratti mul'inaan gooftaan hin dhufa jedhee immoo nan amanachiisa booda miliniyaal king gadii mitiitti bobadee nama akka kotti dhagu. Akka macaafa qulqulluudha qo'ate. Iddinii kana amma suuta jetteeti biqilaan akka namaa galuu danda'u. Amma waan ati jette kun hundumti isaa ifa miti jechuudha si galee. Kanaaf iyyuu just waan ati itti amante beekeeran. Garuu inkiliir baayibilikaal kan ta'e si galee baayibilikaal kan ta'e Kiristoos yeroo jalqaba waldaaf dhoksaatti dhufu sana maaltu akka ta'u waldaan eessa akka dhaqxu achi booddee immoo waldaan garamitti akka deemtu macaafni maal akka jedhu amma suuta jettee jechuudha. Nuti amma kan barbaadnu suuta jecha waan waldaatti dhufu kana akka suuta itti ibsitu achiin booddee amma ol butamteetti waldaan jettee dhoksaatti achiin booddee ammoo gadi deebiteeti dhuftee achiin Yesuus immoo dhufamoo Yesuus faana dhufti moo isa lammaffaa inni dhufu sana Yesuus faana dhufti moo gidduutti gadi deebiteeti lafa teessee eeggattee amma immoo gaafa inni dhufu immoo maaltu ta'a kana gidduu kan jiru baayibilikaalii wanta kiliir ta'e nu ibsime yeroo siin jenna. Okay, rakkoon qabu. Okay. Okay, yeroo erga irratti gooftaan baay'ee si eebbisu. Daani'el boqonnaa 9 lakkoofsa 27 qofaarran dubbisa. 27 Daani'el boqonnaa 9 lakkoofsa 24 irraa kaane yoo laalle waa'ee subaayii warra 69dha kan inni kaasu jechuudha. Isaan dubbannu.
isan dubbannu. Daani'el boqonnaa 9:27 irratti immoo addumaan waa'ee subaa ishee 70ffaa kana yookiin inni wiikii isheettu kana kaasa jechuudha. Maalidha nan dubbisaa? Inni ituu jiru waggaa 7 namoota ciccimoo wajjin kakuu isaan jabeessa. Waggoota sana erga walakkeesse immoo qalmi kennaa midhaanis akka hafu godha. Wanti jibbisiisaan nama rifachiisu sun mataa iddoo aarsaa gar tokkorra kaa'amuuf jira. Kunis hamma badiisi murtoo ta'e isa diigamuu fidu sana irratti dhangalaafamutti hin ture jedha. Amma egaa Daani'el kana guutummaa isaa yoo laalle dhufaatii gooftaa fi second coming of Christidhaaf mallattoon inni guddaan maalidha jennee yoo himne manni qulqullummaan durii Israa'el keessatti hidhattee dhaabamu isheedha. Amma kun waa'ee sana dubbata jechuudha. Mata iddoo aarsaa qabata jechuudha. So manni qulqullummaan Israa'el keessatti dhaqee dhaabamee sabi Israa'el akkuma dur gochaa ture bara kakuu moofaa keessatti jechuudha. Gaafa aarsaa midhaanii aarsaa kennuu jalqabu sirna sagadaa duraa sanatti deebi'a jechuudha. Gaafa manni qulqullummaan sun dhaqee Yerusaalem keessatti ijaaramu jechuudha. Sii galeera. So kun ta'ee gaafa jiru namoota achi jiranii wajjin sii galeera miti yama carrashaa saayitii dhumaa kana irratti jechuudha. Subaa ishee 70ffaa kana irratti inni wanti jiggaasisaan mataa iddoo aarsaa qabatu sun antikiraayistii inni ta'e bineensicha inni ta'e sun jechuudha. Namoota kana wajjinidha dhufee kan inni waadaa waliif galu sii galeera. Lakkoofsa 26 irratti yoo dubbifne dibamee kan boosifame tokkos waggaa 762 sana booda firdii malee lafarraan balleeffamedha. Amma inni kun waa'ee Kiristoosiin ibsa jechuudha. Subaayee ishee 7 dura kaasaa 7 ishee jirtu lakkoofsa 25 irratti 26 irratti immoo subaayee 62 kaasaa 7 subaa ishee tokko tafe isa booda maalidha? Firdii malee lafarraan balleeffama. Namoonni geggeessituu isa dhufu tokkos mandaratti mana qulqullummaas hin balleessu. Mandaratti akka isaan balleessan mana qulqullummaa akka isaan balleessan hamma dhumaattis lolli diigamuu fi balleeffamuun inni murtoo ta'e irra hin ga'a. Dhumni geggeessituu sanas lolaa bishaaniitiin hin ta'a jedha. Asitti waa'ee seexanaa sana dubbata jechuudha. So jara kanaa wajjin seexanichi yookiin wanti ciggaasisaan dhaqee haafii sadii walakkaasa macarrashaa sana irratti dhaqee iddoo aarsaa qabata jechuudha. So sun kana ibsa jechuudha. Daani'el 9:27 jechuudha. Iddoo lamatti qoodee jira. Siriyaa fi isa jalqabaaf siriyaa fi isa lammaffaa jechuudha. Waggaa 7 sana iddoo lamatti nuu qoodamee jira jechuudha. Isa jalqabaa siriyaa fi isa lammaffaa siriyaa fi jedhee iddoo lamatti nuu qoodee jira jechuudha. Siriyaa fi isa jalqabaa sana keessatti akkuma jara sanaa waadaa galee ta'a. Akka macaafa qulqulluu kana ilaalaa maal inni tu jiru waggaa 7 namoota ciccimoo wajjin kakuu isaan jabeessaa waggoota sana erga walakkeesse immoo itti jijjiirama jechuudha. Waggoota sana erga walakkeesse immoo qalmi kennaan midhaanis akka hafuun godha. Wanti jibbaasisaan qalmi kennaan midhaanii rules and regulation isaan achi keessatti gaggeeffataa turan sun guutummaatti akka hafu godha jechuudha. Sii galeera. Isa booda gaafa kun ta'ee jedhu siriyaa fi isa jalqabaa sana keessa walakkeessee gaafa jedhu siriyaa fi isa lammaffaa fi sana keessatti iddoo aarsaa dhaqee qabata jechuudha. Wanti kun jechuudha. Sii galeera. Amma egaa yeroo kanadha jechuudha. Subaa ishiin macarrashaa sun jechuudha. Tokko kanadha. Kanaaf iyyuu egaa waa'ee waldaa kiristaanaa egaa kana keessatti akkam taati? Kunoo waa'ee Israa'eliin dubbataa jira. Kunoo waa'ee manni qulqullummaa erga inni dhaabbate Yerusaalem keessatti akka isaanii duraatti akka isaanii kakuu moofaatti gaafa isaan qalma midhaanii kennaa aarsaa gaafa isaan dhiyeessuu jalqaban kana dubbataa jira. Waldaa kiristaanaa wajjin waan ilaallatu hin qabu. Saayitii kana keessatti waldaan kiristaanaa lafarra jirti moo yookiin ulbuutamti moo maal taate kan jedhu jechuudha. Waa'ee waldaa kiristaanaa dhannee ilaalla jechuudha. Ta'oo kana immoo dhannee ilaaluudhaaf isa jalqabaa kan nuun beekuu qabnu Maatiyoos 24 fi Maatiyoos 25 yoo dubbifne guutummaatti yeroo biraa dubbifachuu dandeessu. Waldaan kiristaanaa yeroo sana keessa maal ta'u akka isheen qabdu nutti agarsiisa jechuudha. Maal ta'u akka isheen qabdu nutti agarsiisa jechuudha. Amma gaasan dubbadhu kun baay'ee bal'aa sababa biteef Maatiyoos 24 fi 25 garuu immoo mul'ata keessatti ispeeshaalii mul'ata boqonnaa 12 keessatti waldaan kiristaanaa maal taati yeroo sana keessatti. Orri waaqayyoo irraa lammaffaa dhalatan waldaan kiristaanaa maal taati? Ol butamti moo lafarratti hafti saatii sana keessa kan jedhu jechuudha. Fakkeenyaaf dhannee waldaa ishee tokko laallannaa. Waldaa mul'ata keessa jirtu mul'ata boqonnaa 3 lakkoofsa 11 irra ishee jirtu waldaa Filaadelfiyaa laalla. Waan waaqayyoo waadaa galeef jechuudha. Maalidha waldaa Filaadelfiyaadhaanii akkasidha. Mul'ata 3 10 fi 11 akkasidha. Dhugumaan isinitti hima. Okay. Cimiti mul'ata boqonnaa 3 argadheera akkasidha. 10 fi 11. Ati dubbii koo isa obsaan danda'u sirraa barbaadu waan eegdeef anis immoo yeroo qorumsi guutummaa biyya lafaa irratti namoota lafarra jiraatan hundumaa qoruudhaaf dhufutti isa jala akka baatuuf sin eegaadha. Ati dubbii koo isa obsaan danda'u si irraa barbaadu waan eegdeef anis immoo yeroo qorumsi guutummaa biyya lafaa irratti namoota lafarra jiraatan hundumaa qoruudhaaf dhufutti isa jala akka baatu sin eega. Lakkoofsa 11 ani dafee nan dhufa.
Namni tokkollee gonfoo mo'ichaasa kan keetii si duraa akka hin fudhannetti isa qabdus jabeessii eegi jedha. Yeroo qorumsi guutummaa biyya lafaa irratti dhufu ani isa jalaa maaliin godha isa jalaa sin fudhadha jedha jechuudha. Sitti waadaa galeef jirudha jechuudha. Tokko. Lammaffaa immoo mul'ata boqonnaa 12 irratti dhannee yoo dubbifne in argina jechuudha. Fakkeenyaaf waan lama argina jechuudha. Mul'ata boqonnaa 12 irra kan jiru immoo jechuudha. Fakkeenyaaf waa'ee dubartittii isheen mucaan ilmaa ishee ol butame lakkoofsa 5 lakkoofsa 6 irratti guyyaa 1160 gara lafa onaa irratti akka isheen baqattee dhaqee kaasee maalidha lakkoofsa 17 ishee isa jiru irratti dhaqee dubbisuu lakkoofsa lakkoofsa 17 irratti dhaqee dubbisa mul'ata 12:17 akkasidha. Yommus bineensichi akka jawwee sun dubartittii sana taaree sanyii ishee warra kaanitti lola kaasuun dhaqee isaanis warra abboommii waaqayyoo eeganii isa Yesuus dhugaa beettis jabaatanidha. Waan lama ka'a. Warra koomaa qaba jechuudha. Warra abboommii waaqayyoo eegan. Lammaffaa immoo isa Yesuus dhugaa beettis jabaatanidha. Amma kana keessatti dhuguma Israa'eloonni istillaa isa Yesuus dhugaa beetti jabaatanii qabamanii jiraachaa jiru. Yihudoota yoo fudhatte eenyu isa Yesuus dhugaa beetti jabaatee qabamee itti jiraachaa kan jiru waldaa kiristaanaadha moo Israa'eloota? Itti yoo gaafattu kun wanta bakkee adii jirudha jechuudha. Isa Yesuus dhugaa beetti itti qabamee fudhatee jiraachaa kan jiru waldaa kiristaanaadha jechuudha. Seeraan immoo fayyinaa abboommii duwwaatu immoo nu fayyisa jedhanii warri yaadan immoo eenyudha? Abboommii kenname sana abboommii Musee duwwaa fudhatanii warri fiigan immoo Israa'eloota jechuudha. So lakkoofsa 17 kana keessatti gosa lama argina jechuudha. Tokko warra abboommii waaqayyoo eegan isa jedhu sana keessa jechuudha. Lammaffaa immoo isa Yesuus dhugaa beettis jabaatanidha isa jedhu jechuudha. So Israa'elidha wanti kun isa Yesuus dhugaa beetti warri jabaatan yoo jenne tasumaa istillaaw ammallee mormitii kiristoosiin ta'an istillaaw itti fufanii dhaabbatanii jiru jarri kun jechuudha. Sii galeera. So isa Yesuus dhugaa beetti jabaatanii qabatanii kan jiran eenyudha jennee yoo fudhanne waldaa kiristaanaa jennee fudhannaa jechuudha. Lama jechuudha. Sadii immoo Phaawulosiin ka'a. Fakkeenyaaf lammaffaa Qorontos boqonnaa 5 lakkoofsa 10 deemnee gaafa ilaallu nan dubbisa kutaa kanas nan dubbisa maalidha? Egaa namni adduma addaan dhagna isaa kanattitu jiru gaaris ta'e hamaas ta'e akkuma hojjetetti waan isaaf ta'u akka argatuuf nuyi hundumti keenya barcuma firdii Kiristoos duratti dhiyaachuu jirra. Amma tokkoffaa Qorontos 9:24-27 yoo dubbifne lammaffaa Qorontos boqonnaa 3 kaanee yoo dubbifne in arganna jechuudha. Sii galeera waa'ee barcuma firdii Kiristoosiin jechuudha. So amma gaa kun intinoota sana keessa wantoota jiranidha jechuudha. Yeroo sana keessa wantoota jiranidha jechuudha. So kanarraa akka argaa jirrutti kutaan waan amma gabaabsine dubbifne kana keessa akka argaa jirrutti waldaan kiristaanaa ituu gooftaan deebi'ee lammaffaa mul'inatti tuunni hin dhufin dura ol butanti. Ol butantee kaate immoo namni hundumtuu adda addaan dhagna isaa kanattitu jiru gaarii yoo ta'e hamaa yoo ta'e wanta godheef waldaa kiristaanaa keessa namni jiru jechuudha. This is only for believers. Amantoota duwwaaf kan ta'e jechuudha. Sii galeera miti. Kun amantooti dhaqanii barcuma firdii Kiristoos duratti hamaa yoo ta'e gaarii yoo ta'e wanta hojjetan tokko tokkodhaaf yeroo isaan itti himan jira jechuudha. Kun second coming of Christ dursee kan dhufu jechuudha. Sii galeera. Sun sanadha jechuudha. So waldaan kiristaanaa sana keessa ol butamte amanaan hundumtuu dhaqee barcuma firdii Kiristoos duratti gooftaa duratti dhiyaate qaama isaa kanattitu jiru namni fayye gaarii hojjetee hamaa hojjetee erga fayyee booda jechuudha. Sii galeera. Sun erga ilaalame booda gooftaan deebi'ee mul'inatti lammaffaa dhufa jechuudha. Kutaa biraantti sii dabala. Obboleessi kee kutaa Phaawulos kutaa baay'ee dinqii tokko kan inni dubbate waa'ee gonfoo wajjin wal qabate kan inni dubbate akkasidha. Tokkoffaa Qorontos boqonnaa 9 lakkoofsa 24 kaasee akkasidha. Warri wal dorgoman hundinuu yoo fiigan iyyuu kan dura darbee kennaa argatu garuu tokkicha. Akka ta'e beektaniire isinis akkasuma kennaa sana akka argattaniif fiigaa. Namni dorgeedhaaf qophaa'u waan eeggachuu isa barbaachisu hundumaarraa of hin eeggata. Warri wal dorgoman gonfoo baala irraa hojjetame isa coollee badu argachuudhaaf kana godhu. Nuyi garuu isa hin banne argachuudhaaf hin amaana. Anis akkuma kanatti akeeka koo bira ga'uudhaaf nan fiiga. Abootuun koos akka nama akeeka isaa dhabee qilleensa arguutuun ta'u. Ishee lakkoofsa 27 kan sirriitti dhaggeeffadhaa. Ani warra kaan dorgommeetti waame ofii kooti akkan keessaa hambifamneef dhagni kootti baree waan itti dhufu hundumaa akka danda'u haleelee akka abboomamus gochuu anaaf hin taa'e. Warri kaan dorgommiitti waame ofii kooti akkan keessaa hambifamneefidha. Waa'ee dorgommii kaasa. Efesoon boqonnaa 2 lakkoofsa 8 kaan immoo yoo dhannee dubbifne waan biraa dubbata jechuudha. Kun immoo waan biraa dubbata kutaa kana dhaqee nan dubbisa. Maalidha? Isin ayyaana waaqayyootiin karaa amantii fayyadamtan inni immoo kennaa waaqayyooti malee gochaa ofii keessanii mitedha.
ayyaana waaqayyootiin karaa amantii fayyifamtan inni immoo kennaa waaqayyooti malee gochaa ofii keessanii miti. Asitti immoo ofii keetii ofii kootii warra kaan dorgommiitti waamee akkan keessaa namneef immoo asitti kennaa fayyinni toledha jira. Karaa amantii ayyaana waaqayyootiin namni tokko illee hojiidhaan miti akka ofii hin hojjennetti jira. Asitti immoo dorgee dhaqee kaasa nama kaan dorgommiitti waamee ofii kootiif keessaa akkan keessaa namneef jedhee kaasa maa inni wantooti gosi garaagaraa kun lamaan maaludha asitti. Even keessa ba'ee Roomaa keessatti namni amantiidhaan fuula waaqaa duratti qajeelaa ta'ee jiraatedha. Dubbatee jechuudha. Just salvationiidhaaf amantii kaasee dhaqee Qorontos keessa gaafa ga'u immoo Phaawulos maaliif akkasidha? Wanti kun waan wal dhiitudha lamaansaa jennee yaaduu qabna jechuudha. So yeroo baay'ee even sila dubbatteetta. Dispensationalismii namooti guutummaa guututti fudhatanii jiranis wantoota isaanii hin kaafne waa'ee barcuma firdii Kiristoos sanadha jechuudha. Waldaan kiristaanaa. Ittisi kutuu al tokko dhaabsisu dhiifama guddaa wajjin gaaffii yaadan dabalaa fi mul'ata boqonnaa 7 irratti waa'ee mallatteeffamuu gosoota Israa'eloota 12 kaasaa. Wangeelaawi Evangelist Takkaalii takka waan tokko si gaafadha. Ati yaada isaatti walii galtaa? Waa'ee yaada isaatti walii nan galaa. Garuu waldaan kiristaanaa dhosaatti butamti wanta jedhamu kanatti naman waan. Maarree hamma yoonaatti kun waa'ee butamuu waldaa kiristaanaa qofadha kan dubbate. Butamuu Faatii isa lammaffaan dubbanne. Garuu achitti yaada tokko kan ibsuufan barbaade butamuu dursa mallatteeffamuutu dhufa wanta ta'eef waa'ee mul'ata Yohaannis boqonnaa 7 irratti kaasee sana isa gooftaan immoo wangeela Yohaannis keessatti dubbate utuu bartootaa wajjin jiru Yohaannis inni gooftaa Yesuus wajjin ture immoo dhaqee boqonnaa 21-22 irratti dubbate tokkotu jira mul'ata isaa irratti. Kanaaf waa'ee mallatteeffamuu sanaa wajjiniin akkamitti ibsuu danda'a? Mallatteeffamuu dursamoo butamuu dursamoo yookaas immoo waa'ee barcuma firdii Kiristoostu dursa? Isaan kana akkuma mul'ata Yohaannis boqonnaa 7 keessatti ilaallu Israa'eloota 12 duwwaadha, gosa 12 duwwaan mallatteeffame. Silaa nuti bakkeetti hafne irra turre utuu Yohaannis dhufee boqonnaa 21ffaa irratti saba hundumaa keessaa, gosa hundumaa keessaa, afaan hundumaa keessaa jedhee dhufee achitti itti dabaluudha baate mul'ata boqonnaa 7 duwwaa irratti utuu madamdamiyaa godhe yookaan immoo cufee darbeera ta'e anammoo wangeela mul'ata Yohaannis yookaan immoo macaafa qulqulluu keessatti waa'ee dhufaatii gooftaa keessaa gahee qabna jedhee hin amanuun ture. Isumanii wangeela boqonnaa 14 irratti abdii nuun gale sana jechuudha. Sababiin isaa maaliif ree boqonnaa 7 irratti Israa'eloota gosa 12 keessaa 144,000 warra dhiiga walichaatiin mallatteeffamaniin argee jedha wanta ta'eef waa'ee mallatteeffamuu sanaa wajjinoo maal jettaa waan jedhu mi'a sumaanii waa'ee butamuu waldaa kiristaanaa sanaa wajjin walitti nuuf fayyadu akka inni dhufanii yaada kennuu yookaan immoo yaada kanatti dabaluu barbaade meetarii meebii maal jedha kanarratti obboleessi koo dhiifama guddaa baay'ee galatoome jechuun barbaada dhiifama hunda goggore. Okay, rakkinni jiru almost atillee even dhimma yeroo dhiphinaa sana dhiphina waggaa 7tti ati ni amantaami dhiphina waggaa 7 ganaa jira jettee 70 Okay, kanaafiyyuu ati yeroo dhiphinaa sana waldaan biyyuma lafaa kanarra jirti jettee amantaati. Ani waldaa kiristaanaa bifa lamaan fudhadha akkaataan isaa nuti waldaan kiristaanaa ishee har'a lafa kanarratti ijaaramte miti sababiin isaa gooftaa Yesuus Kiristoos bartoonni yeroo isaan gaafatan iyyuu gaara kanan argitaadhaan yeroo isa gaafatan iyyuu fooqii kanannaan kan yeroo sanatti fooqii irratti na fudhe guyyaa dhufa ilma namaa sanatteedha. Waldaa kiristaanaa kan jedhamtu ishee nuti har'aaniif isin keessatti waaqeffamnu utuu hin taane fakkeenya isaa yookaan immoo gadi fageenya isaatiin ija furaatii yoo ilaalle kan butamtu waldaa ishee harka namaatiin ijaaramte kanatu hin taane anaaf isinitu waldaa kiristaanaatti fakkeesse ilmoolee koo eegi waldaa kun sirratti ijaarame gooftaadhaan Yesuus Phexroosii waan ta'eef kan butamu saba waldicha keessatti waaqeffatudha malee waldaa ishee harki namaa ijaaru kana miti sababiin isaa dhaqeen iddoo inni ifaadha. Suni namni waa'ee ijaarsa manaa namni kaasee jiru amma yoonaatti jechuudha. Waa'ee ijaarsa manaa kaasee yoo ta'e inni biqilaan himuu danda'a. Ani garuu akka ijaarsa manaatti hin fudhanne namumadha. Waldaa jechuun namumadha inni beekamaadha. Garuu yeroo dhiphina waggaa 7 kana dhiphina booddee kana ati akka amantutti sabni Waaqayyoo biyyuma lafaa kanarra jiru moo iddoo biraa dhaqu jettee amanta? Yeroo dhiphina waggaa 7 ati akka keetti jechuudha. Akka kootti hin butamna. Hunda akkuma Daani'el boqonnaa 12 lakkoofsa 3 irratti dubbatu akkasumas tokkoffaa Tasalonqee boqonnaa 5 irratti dubbatu boqonnaa 15 natti fakkaata. Saba akkuma achi keessatti dubbatu nuti jedha warri kanaan dura gooftaatti amananii du'anii garaa lafaa keessa jiran hin dammaqu isaan nu dursanii bifa hin beekamneeni goofticha simachuudhaaf duumessa gubbaatti ol hin butamu. Nuti immoo erga isaan bute isaan hin dursinu erga isaan butamanii booddeen immoo bifa hin geeddaramneeni goofticha simachuudhaaf duumessa gubbaatti ol hin butamnaa jedhe Phaawulos dubbii kana kaa'e. Inni samii sadaffaa yeroo garagaradha. Butamuun keenya yeroo tokko. Butamni keenya yeroo tokko. Garuu isaan kan jechaa jirtu butamuu kana booddeedha dhiphinni waggaa 7 jettee amantaati. Warri
Eeka warri Maalii tokkuma sinu? goofticha waggaa torbaa kana keessatti yeroo sana gaa inni macaafa qulqulluu keessatti Yohaannis keessatti akkuma caafamee jiru warri har'a ka'anii har'a morma isaanii kennanii Yesuus Kiristoos gooftaadha jedhanii mootummaa Waaqayyootti galan jiru inni macaafi qulqulluun jedhu sun yeroo sana dhufa jechuudha. Okay, haa ta'u isin tokkumadha amma isa garaagarummaa hin qabdan tokkoyyuu garaagarummaa hin qabdan garuu amma lamman keessanitu gara biqilaattis nan deebi'a ati takkaalliin dhaabbata amantii kam keessadha ati kan jirtu? Ani makkana Yesuusiidha. Makkana Yesuusii. Makkana Yesuusiin sekireetari cheriitti namantu garuu mee itti deebina kan kee maaliif akka ta'e hin beeku gaan ani seenaa makkana Yesuusii nan beekaa tarii makkana Yesuusiin akkamittiin akka sekireetari cheriitti amantu nu ibsitaati. Egaa yeroo waldaan dhoksaatti ol butamtu achiin booddee gadi deebiteeti lammaffaa Kiristoos yeroo dhufu immoo lammaffaa ol butamti moo gadi deebiti moo eessa dhaqxe amma ol butamtee achi jirti achi jirti achiin booddee gadi dhufteetu ol baati moo ammas yeroo lammaffaa moo akkamidha moo Yesuus faana dhufu waldaa fi Yesuus wal faana dhufu kan jedhu ishee kana addanaa baasa biqilaa tarii biqilaatti yoon deebi'e gaariidha. Takkaalliin jaankee ani ifatti wajjin haasofna akkamitti makkaana Yesuusiin sekireetara cheriitti amantii kan jedhu ani makkaana Yesuusiin Itoophiyaa adda yoo ta'e dhimma kanarratti ni ilaalla evaanjelikaaliin sekireetara cheriitti amananii seenaan isaanii akkasii garuu ni ilaalla. Okay. Baay'ee gaariidha. Amma kaasin ture tolasaa maalsii kaasin ture hin qabne malee akkuma sila dubbadhe jechuudha. Mootichi taasisuyyoo afaan isaatiin dubbateera. Maalidha? Kan sila dubbise jechuudha. Isuma irra deebi'ee dubbatu. Maatii silan dubbadhu jedhin ture waa'ee maatii 24-25 wantoota jiru bal'inaan hin kaasu jedhin ture. Garuu amma xiqqoo ishee sa'aatii magaalaan dubbatu. Akkasidha. Maalidha? Yesuus itti fufee egaa inni jibbisiisaa maatii 24-15 jechuudha. Yesuus itti fufee egaa inni jibbisiisaan iddoo qullaa tureessu sun inni daanirraa jechuun waa'ee isaa dubbatee iddoo qulqullaa dhaabbatee arguuf jirtu namni kana dubbisu haa hubatuudha. Yommus warri Yihuudaa jiran gara gaarotaa akka baqatan namni bantii mana isaarra jiru waan manicha keessa jiru fudhachuudhaaf gadi hin bu'in. Lafa qotiisaa inni jirus wayyaa isaa fudhachuudhaaf hin galin. Garuu dubartoota ulfaa fi warra hoosisaniif guyyoonni sun attam sodaachisoodha jedhee waa'ee sanaa dubbata. Baqachuun keessan yeroo gannaatti yookiis guyyaa sanbataatti akka hin taaneef kadhadhaa. Yommus rakkinni guddaan ta'uuf jira. Rakkinni akkasiis jalqaba biyya lafaatti jalqabee hamma ammaatti hin taane deebi'ees hin ta'u. Guyyoonni sun ituu gabaabbachuudhaa baatanii namni tokkoyyuu hin fayyu ture. Amma garuu warra foomaniif jedhee jedhanii guyyoonni sun gabaabbachuuf jiruudha. Amma egaa even ishee lakkoofsa 15 irratti fookas godhee dubbadha. Egaa inni jibbisiisaan iddoo qullaa xureessu sun inni daanirraa jecha waa'ee isaa dubbatee iddoo qulqullaa dhaabbatee arguuf jirtu namni kana dubbisu haa hubatuudha. Amma Daani'el 9:27 irratti dhannee kan nuyi argine maal arginaa? Wanti jibbisiisaan mataa iddoo aarsaa qabachuudhaaf akka inni jiru yoom qabata? Subaayee 70ffaa ishee dhumaa sana irratti waggaa 3 walakkaa inni jalqabaa dhume inni lammaffaan gaafa jalqabu fedhu kakuusaa sana diigee mataa iddoo aarsaa qabataa jedhee Daani'el nutti himira. Gooftaanis isuma kanarra deebi'ee nutti hima. Dhaqee immoo akkuma sila dubbadhe waldaa Filaadelfiyaatiin maalidha? Bara hamaa sana keessa yerootti dhiphuun yerootti rakkinni biyya lafaatti dhufu sana keessa ani jalaan si butaa ani jalaan si fudhadha jedhee immoo waadaa galeeraaf yookiin kakuu galeeraaf jechuudha. Kutaawwanuma muraasa kana lamaan irraa wanti nu hubachuu dandeenyu waldaan kiristaanaa bara dhiphuu sana keessa akka isheen ol butamtudha jechuudha. Waldaan kiristaanaa bara dhiphuu sana keessa ol butamti. Duumessarratti dhaqxee gooftaa akka isheen simattudha jechuudha. Isa booda maaltu ta'a? Duumessarratti erga gooftaa simattee booda namni hundumtuu sila dubbiseera waa'ee barcuma firdii kiristoosiin jechuudha. Phaawulos dubbateera jechuudha. Kutaa sana ammas irra deebi'ee nan dubbisa. Namni adduma addaan dhagna isaa kanattitu jiru gaaris ta'e amaas ta'e akkuma hojjetetti waan isaaf ta'u akka argatuuf ni hundumti keenya barcuma firdii kiristoos duratti dhiyaachuuf jirraayidha. Waa'ee barcuma firdii jechuudha. So barcuma firdii kiristoos duratti amanaan hundumtuu wanta hojjete wajjin jechuudha. Wanta godhe wajjin jechuudha. Yeroo inni itti dhiyaatu jira jechuudha. Gaafa yoomidha? Gaafa ol butamiinsa sana keessa waldaan kiristaanaa gaafa isheen ol butamte jechuudha. Kun lafarratti miti jechuudha isin galeera. Kanadha. Even Phaawulos tokkoffaa Qorontos boqonnaa 3 irratti illee waa'ee ijaarsaa wajjin wal qabatee kan jiru sana kana wajjin dubbata jechuudha. Kutaan sun illee guutummaa isaa kan inni qabatee jiru dhimma barcuma firdii kiristoosii wajjin wal qabatee jiru wajjin kan inni dubbatudha jechuudha. So kana keessatti waldaan kiristaanaa wal butan amanaan hunduu dhaqee barcuma firdii kiristoos duratti ni dhiyaata. Abbabbaan gaarii yoo godhe ergamanii booda
Kiristoos Yesuusiin fayyisaa dhuunfaa isaati erga godhatee booda, erga amanee booda, jireenya inni gooftaa wajjin jiraate, deddeebiin inni gooftaa wajjin jiraate, hariiroon inni gooftaa wajjin uummate, ammam gooftaadhaaf biyya lafaa kanarra amma inni jiraate sun inni ilaalama jechuudha. Akkuma Phaawulos immoo sila dubbate jechuudha. Ani ofii koo namoota baay'ee gara dorgommiitti waame ofii kooti immoo akkan keessaa hin hamneef isa jedhu sana inni dubbate sana jechuudha. So barcuma firdii Kiristoos sana duratti amanaadhaaf, ispeeshaalii amanaadhaaf firdiin erga kennamee booda kanarratti wanta namni beekuu qabu macaafa qulqulluu keenya keessatti wanti sirriitti lafa taa'ee jiru amanaan kamiyyuu kuni kiraateeriyaan barcuma firdii Kiristoos duratti dhiyaachuudhaaf kennamee jiru amanaa ta'uu qofa. So amanaan kamiyyuu Kiristoos Yesuusin amanee jira. Okay, asii gaafa fixu gaaffii kee qabadhuuti asii gaafa fixu booda gaafachuu dandeessa. So No, neetworkii isaati malee haasa'uuf miti no. Neetworkii isaatu miti ta'e. Itti fufeeti. Okay, so amanaanii kamiyyuu barcuma firdii Kiristoos duratti dhiyaate amanaan gooftaa wajjin adeemsa inni qabu erga fayyee booda, erga amanee booda, erga oolee booda wanta inni ta'e sun erga adda ba'ee booda gooftaan keenya lola Armaagedoon irratti deebi'ee dhufa jechuudha. Lola Armaagedoon irratti deebi'ee dhufa jechuudha. Yeroo sana keessaa qofaa isaa miti kan inni deebi'ee dhufa jechuudha. Amantootuma wajjin immoo deebi'ee dhufa jechuudha. Qofaa isaan dhufu gooftaan. Tasa qofaa isaan dhufu. Amantootuma wajjin deebi'ee kan inni jechuudha. Sana keessatti garuu yeroo biraa amma dubbachuun barbaadu kana keessa galee baay'inaan jechuudha. Sana keessatti garuu amantoota irra akkamii wajjin Ani immoo isan barbaada. Ani isa akkati dubbattuun barbaada. Sababni isaa Luuk Yesuus wajjin dhufaa kanatti jettee dhufaatiin kun dhufaatii isa kanii wangeelarraa jechuudha. Wangeelarraa dhufaatii isa kamtu Yesuus wajjiniin amantoonni dhufu. Isa kana akka ibsituun barbaade. Okay. So isa kana nan dubbadha garuu amantoota irra akkamiiti? Fakkeenyaaf barcuma firdii Kiristoos duratti amantoota dhiyaate kan gonfoo argatu jira, kan gonfoo hin argadde jira. So gooftaan eenyu wajjin deebi'ee dhufa sana keessatti maaliif maalidha? Mul'ata keessatti waldaa torbaniif isa moofedha. Ispeeshaalii waldaa Filaadelfiyaa identify godhee kan inni dubbatu bara sana keessatti yeroo dhiphuun biyya lafaatti dhufe sana keessatti anjalaan si buta, anjalaan si fudhadha kan inni jedhu isa moofedha si galeera. So amanaan jireenya isaan gooftaa wajjin erga fayyee booda, erga oolee booda jireenya isaan guyyaa daily life isaa ilaalame guyyaa guyyaatti hammam akka inni gooftaa wajjin deemu, guyyaa guyyaatti hammam gooftaa akka inni buufate, jireenya isaarraa hammam gooftaan calaqqise, jireenya isaarraa hammam akka gooftaan argame, biyya lafaa kana irratti namooti isarraa dhufanii hammam gooftaa baran kan jedhu erga ilaalame booda barcuma firdii Kiristoos duratti gooftaan erga ilaalee booda amantoota sana wajjin hidhachuudha deebi'ee kan inni dhufe jechuudha. Biyya lafaa kanarra jechuudha. Qofaa isaa miti jechuudha. So kan inni dubbadhu siin. Ragaa wangeelaa jira biqilaa kanaaf ragaa wangeelaa otoo kennite amma yoona waan itti dubbatte barreessaan jiran. Xiqqoo barreeffadhu amma gaa maaliif amma kutaa kana diippilii keessa galee dubbachuu dhiisaa jiranii baay'ee bal'aadha. Ammatu jalqabnee hin fidnu jechuudha irrasii gadiira. Kanaaf hin baranne yookiin kutaa kana akka laalluun barbaadda yoo ta'ee fi guyyaa walii qabnee kutaama kana duwwaa irratti jechuudha. Kana qofaa irratti jechuudha. Namooti nu dhaggeeffataa jiran kun illee gaafa sana beellama kabajanii jechuudha. Wanta baratuu gidduun gashinii ilaaluu dandeenya jechuudha. Ragaa baay'eetu jira macaafa qulqulluu keessaa jechuudha. Kanaaf hin tuquu dhiise. Kutaa tokko versii lama duwwaa tuquun barbaanne jechuudha. Versii baay'eetu jira sababii ta'eef jechuudha. Kanaaf hidhee jechuudha. Kan hin dhiise jechuudha. So garuu keessa galee galatoon. Anamma jechuun haga yoonaatti wanta ati dubbatte barreeffachaa kanan jiruufiyyuu isa kanan eegaayyuudha sii galee. Maaliif jennaan macaafni qulqulluu wanti inni iddoo tokkottiyyuu Kiristoos amantoota wajjin dhufaa kan jedhu osoo hin taane ani kanan beeku macaafa keessaa Kiristoos ergamoota wajjin dhufaa kan jedhu. Iddooma tokkotti wangeelli Kiristoos amantoota wajjiniin dhufaa dhufaatii isaa lammaffaatti kan jedhu jira taanaan inni kun amma nan barbaada jechuudha ragaa yoo amma jiru ta'e yeroo kan biraallee haasa'uu dandeenya. Amma kana keessa galee intinii gochuu koorraa just sirriimatti jechuudha amma kun waan salphaa miti yookiin just wanta daqiiqaa 10 daqiiqaa 20 30 sirra ta'anii hin jedhanii dubbatan miti jechuudha sinii galeera maaliif dubbii cimaadha dubbii waaqayyoodha sababii ta'eef an akka kootti iddoo hin kennaaf jechuudha akkuma arge keessa galee intinii gochuun barbaadu jechuudha sinii galeera. Kanaaf galatoon. Akkam ta'a wanti kun kan jedhu yeroo biraa ilaaluu dandeenya garuu immoo an akkaataan itti fudhadhe yookiin akkaataan itti amanee jiru akkaataan macaafa qulqulluu irraa argadhettis isa booda lola Armaagedoon irratti gooftaan Yesuus deebi'ee dhufe lola Armaagedoon sana irratti erga seexana sana mo'ee booda seexana sana immoo waggaa 1,000 erga lafa jalatti dhee booda mileniyaal kingidamiin itti fufee jiraata jedhee namana jechuudha. Akkasidha. Mileniyaal kingidamiin lafa kanarrattidha jettee amantaa jechuudha. Eeyyee totaal eeyyee. Okay, galatoon. So amma yoon dogoggoree na sirreessi yoon hin dogoggorre immoo sirriidha naan jedhi wanta amma ati dubbatte keessatti jechuudha. Tokko Daani'eel boqonnaa 9 lakkoofsa 24 hanga 27 kan jiru keessatti torban 70 keessaa torban 69 raawwatamanii darbaniiru
yeroo isaan keenya garuu ati agayoonaatti garuu torban isheen xumuraa ganaa raawwatamtii jette. Okay. Achiin torban isheen xumuraa torban waggoota dhiphina guddaadha. Achiin booddee yeroo sana keessatti manni qulqullummaa Yerusaalem keessatti ni ijaaramaa jette. Jira iyyee. Yaa, okay. Antikiraayistiin yeroo sana keessatti Antikiraayistiin waggaa 3 walakkaaf waadaa sirrii ta'e Israa'el wajjin galee isaan wajjiniin hojjetaa jette. Waggaa 7 waadaa wajjin galaa. Waggaa 7 keessaa waggaa 3 walakkaaf sirriitti isaa wajjin waadaa isaa eegee hojjeta. 3 walakkaatti garuu waadaa isaa cabseeti iddoo aarsaa ni qabataa jette. Okay. Achiin booddee yeroo waggaa 7 kana yeroo waggaa dhiphinaa kana rapchariin Protestaantimii keessatti yeroo 3dha jechuun gosa 3tu jira. Tokko pre-tribulationii jira. Pre-tribulationii jechuun waggaa 7 kana otoo inni ittiin seeniin waldaan dhoksaatti butamtii kan jedhutu jira. Achiin mid-tribulationii kan jedhutu jira. Gidduu tribulationii kanatti dhiphinaa kanatti waldaan butamtii kan jedhutu jira. Akkasuma immoo post-tribulationii kan jedhutu jira jechuudha. Tribulationii kana booddee butamtii waldaan dhoksaatti kan jedhutu jira jechuudha. So ati view kee yeroon ilaalee waggaa 7 kana durseetu waldaan butamtii jette. Amma sitti maal jira amma nan dhaggeeffanneeti waajjiree. Hankaniitiin jecha. Waldaan kan isheen butamtu dhiphina waggaa 7 dursiteetu moo gidduuttidha kanatti jette? Dursiteet akka jetteetti nu hubaddan. Amma egaa sitti ni maqaa wanta hubachuu qabdu kan sitti ni fakkeenyaaf amma macaafa qulqulluu keenya kana keessatti gooftaan Maatewos boqonnaa 24 lakkoofsa 15 sila gaafa dubbise jechuudha. Kutaa kan ammas yoomidha waggaan 7 sana keessaa iyyuu yeroon waggaan hamaaniif dhiphinni nun Great Tribulation jennu sun waggaa 7 sana guutummaatu Great Tribulation waggaa sana keessaa immoo haafidha Great Tribulation kan jedhu kun iyyuu gaafii guddaadha jechuudha. Fakkeenyaaf namooti baay'een guutummaamti sun waggaamtu 7 sun Great Tribulation dha jedhu. Garuu immoo Great Tribulation yoom istaarti godha? Great Tribulation waggaa 7 sana keessatti gaafa itti seennee jennu waggaa 7 sana keessatti gaafa seennee jirru fakkeenyaaf Maatewos 24:15 maayira egaa inni jibbii isaa iddoo qullaa xureessu sun inni daandiirraa jechuun waa'ee isaa dubbatee iddoo qullaa dhaabbatee arguuf jirtu namoonni kana dubbisu haa hubatuudha. Kutaama kana duwwaarraa kan inni hubannu Great Tribulationiin yoomidha staartii kan inni godhu akkamittidha staartii kan inni ta'u. Starting of the Great Tribulation yoomidha na dhaggeeffadhu kana gaafa sabi sun mana qulqullummaa isaa keessatti deebi'ee mana qulqullummaa isaa ijaarrate inni waadaa isaa wajjin waggaa 7 waadaa isaa wajjin gale sun immoo haafii irratti waadaa isaa cabsee sabi sun gaafa inni mana qulqullummaa sana keessaa ari'atame sila gooftaan dubbataa ture jechuudha. Baqachuun keessan yeroo gannaatti akka isiniif hin taane iyyuudha. Baay'ee Maatewos boqonnaa jechuudha. Gaarii miti. So Great Tribulationiin sun iyyuu waggaa 7 sana keessatti jalqaba malee biifoorii sanaan jalqabu jechuudha. Galeera. Erga Israa'el mataan iddoo aarsaa sanaa wanti ciiggaasisaan macaafa qulqulluu keenya kana jira jechuudha. Waa'ee kana irratti kanaaf iyyuu ati mid tribulationii deeggartaa jechuudha. Eeyyee. Mid tribulation irratti waldaan gabaabumatti akkas. Yaa okay baay'ee gaarii. So achiin booddee waldaan ol butamtii achiin namoonni Kiristoositti amanan barcuma firdii dura dhaabbatu. Achiin booddee gonfoo fudhatu jette. Carraan isaan jireenya dhaban hin jiru garuu ammoo gonfoo dhabuu fi gonfoo argachuutu wal isaan caalchisaa jette jechuudha. Yaa okay. Wangeelaawwi takkaalli achiin booddee ati waa'ee waldaan kun akkam taatii kan jedhu irratti ragaa wangeelaa hin kennine sababni isaa waan amma yoonaatti dubbatte keessatti ragaa wangeelaa ati kennite waan hin qabuu fi achiin isarratti dubbachuuf akkanaa ta'uuf jecha waldaan sana booddee kiristoosii wajjiniin dhuftii lola armaagedoonii irratti ka jedhu kaastee achiin booddee miilineeliitti itti fufaa jette jechuudha. So kanaafiyyuu amma waldaan kiristoosii wajjin dhufuusheef ragaan barbaada kanaaf immoo yeroo kan biraa ni mari'anna waan jetteef yeroo kan biraatti mari'anna rakkina qabu. Kanaaf asii jedhe fakkeenyaaf amma itti dubbattee itti baasee wantoota kana keessa galuun barbaada fakkeenyaaf raapcharii irratti poost raapchariin jira mid raapchariin jira raapchariin immoo waggaan 7 sun immoo erga dhumee booda kan jedhan jira jechuudha aayidiyaa sadiitu jira jechuudha siigaleedha raapcharii irratti jechuudha so wantoota kana gaafa dubbannu xiqqaakeedhaan macaafa qulqulluu ilaalaa
macaafa qulqulluu keessa isa kamtu jira jennee yoo dubbanne malee versii 2 yookiin versii 3 keessaa fuunee yoo dubbanne gaariin ta'u sii galee ramte. Garuu immoo amma fakkeenyaaf miidii irratti maaliif akkan jedhe miidii macaafa qulqulluu keessaa qabadee dhiyaachuu qaba jechuudha. Miidii irrattidha kan waldaan kan isheen hojjetamtu jedhee jechuudha. Okay. Haa ta'u bakka galatoon. Ani amma yeroo kanaan booddee ibsaa kan kottu otoo hin deebi'in dura ani otoon waan itti dubbatte hundarratti utuu yaada kan kummoon kenniin dura gara hojjetaa wangeelaa takkaan liinyitti hin deebi'a. Sababni isaan dhaggeeffachaa jirtu waan ta'eef. Maalidha beektaa amma fakkeenyaaf amma jasti poolaa itti aanima waama macaafa qulqulluu keessa jiru dubbataa jirra sababii ta'eef ati immoo ani immoo kan baruu kan hin barbaadu aayidiyaa akkamii qabdati immoo kanarratti fakkeenyaaf kan hojjetaa wangeelaa takkaa liinyiin booda dhageenya sila dhageenyeerra sababii ta'eef ati immoo yaada akkamii qabda kanarratti macaafa qulqulluu keessaa wabii yookiin yaada aayidiyaa akkamii fudhatteertati immoo. Yaa dhugaadha. Maal inni amma yaada kottoon ibsiin immoo xumurraan sumaafin laayivii kana banee jechuu ta'a bare. Miti maaliifin isa bira deema jedhee maaliifin takkaaliin bira deema jedhee hanga rabcherii kanatti yaada tokko qabdu sii galee ilaalcha tokko qabdu. Kanaafiyyuu ilaalchi isin sana booddee qabdan tokkodha yoo ta'e sana booddee yaada keessan tokkumadha jedheetaniin iddoo tokkotti yaada kennuuf jechuudha. Yoo immoo garagaradha ta'e ammoo akka garagara jirutti fudhadhee hubadhee intini ta'uuf innis taa'ee na eega waan ta'eef yeroo hedduu akkasitti bal'inaan intini ta'uun gaarii miti. Kun amma yaada namaarratti yaada kennuu miti fakkeenyaaf amma yaada namaarratti. No ani yaaduma isaa hubachuuf yoo si wajjin yaada wal fakkaata qaba ta'e kan akka gabaabumaan kennuu danda'a biqilaan maaliif akka falmaa jirtu hin beeku malee yeroo bal'aa si kennee si dhaggeeffadhe miyuutii qabadhee si dhaggeeffachaa oola. Ani immoo kan isin jechaa jiru si falmaa hin jiru garuu maal isin jechaa ture yaada irratti yaada kennutu hin taane macaafa qulqulluu keessa dhugaa waa'ee raapcharii jiru kanadha kanan fudhadhee jira jettee akka ishee. Isuman kennaani jechuun kan koo yaada kan koon kennaan jedhe sarara tamarra deemte kanarratti ani immoo yaada kan koon kennaan jedhe malee isa yaada kee irratti yaada kennamti ni rakkina akka. Rakkoon qabu. Yaa okay. Utuu gara kootti dhufiin yaada tokko yaada cuunfaa tokko obboleessi kollee akka inni qabatu barbaada. Innis maal yoo jette waa'ee torba si'a torbaa sana keessatti kaasee ture. Torba si'a torba gaafa dhannee macaafa qulqulluu keessatti kaalkuleeter goonee ilaallu yeroo booji'amuu saba Israa'el isa Ermiyaas boqonnaa 29 irratti dubbate sanatu Daani'el laqee dubbii kana kaaseetu wanta sana cuunfee lafa kaa'ee ture ergamaan Waaqayyoo akka inni Gabreeliin dhufee dubbii sana hiikee itti dubbate yookaan immoo paasti taayimii akka ta'edha kan macaafa qulqulluu keessatti dubbate. Yeroon booji'amuu saba Israa'el waggaa 49 utuu jiranii ergamaan Waaqayyoo karaa Gabreeliitiin dhufee Yohaannisitti yookaan immoo abbaa mul'ataa kana Daani'elitti yeroo Daani'el jilbeenfatee Waaqayyoon kadhatetti waa'ee raajii isa karaa booji'amuu saba Israa'el Waaqayyo biyya Baabiloonitti waggaa 70 akka isaan turaniif dubbate sana waggaa 49 irratti dhufeetu ergamaa Gabreeliin yeroon booji'amuu isaanii inni Waaqayyo amma waggaa 70 mootii Baabilooniif hin hojjettu achuma turtu ammasitti immoo qotaa aramaa nyaadhaa fuudhaa heerumaa ilmaan keessanis wal fuusisaa jedhee itti dubbatee turetu yeroo waggaa 49 irratti Waaqayyo yaada isaa keessa fidee kadhannaadhaanii Waaqayyo akka itti dubbatedha. Hiika macaafa qulqulluu keessa godhattanii dubbifattan jechuudha dubbiin sun kan inni walidhee jiru. Paasti taayimiidha malee fiiwucherii miti wanti sun. Macaafa qulqulluu keessatti gaafa teessanii ilaaltanii inni iddoo aarsaarra kaa'amu inni jedhamu suni yeroo Baabiloon dhuftee Israa'eliin rukuttee boojitee meeshaas yookaan meeshaa mana qulqullummaa mi'a mana qulqullummaa guutumaa boojitee gara biyya isheetitti galfattee turteedha. Yeroon kun jechuudha. Inni kun paasti taayimiidha hooti isheen hafte sun iddoo aarsaarra wanti kaa'amu yookaan immoo mataa iddoo aarsaarra dhufee gala inni jedhu suni namoonni baay'een isa 666 sanatti amanuu maybe isa kana miti inni kun inni 666 suni macaafa qulqulluu keessatti akkuma caafamee jiru dubbichi ta'as hin raawwatamas isa dhumaati kun nuuf hojii manee keenya garuu haa ta'u iyyuu malee wantoota paastii ta'anii fi wantoota keessa jiru wantoota ta'anii darban harka 175 irra jirra jedhee yaada akkuma macaafa qulqulluun dubbatu irratti iyyuu dubbii sana maaliifitu walitti hin darbite waan jedhuun obboleessa koo Biqilaaf yaada kaasuu barbaada eebbifamaa kanumaan jechuu barbaada yaadichi dubbii walitti hidhatee jiru waan ta'eef. Otoo jennu otoo Biqilaan hin dubbatin Ivaanjilist Takkaalliin ati kan kaaste yeroon Daani'eel mul'ata kana argaa jiru sabni Israa'el booji'amanii jechuun Yerusaalem diigamee waggaa 49ffaa isaa irrattidha jettee. Okay. Kanaafiyyuu waggoota 70 Ermiyaas boqonnaa 29 keessatti kaase keessaa waggaan 49 xumurameera jechuudha.
yeroo sana Haala waggaa 21tu hafaa jechuudha yeroo Daani'el Ganaa- kan argaa jiru. gara biyya isaaniitti deebi'anii akkuma Isqeel dubbatee ture Isqeel boqonnaa 37 irratti waa'ee lafeewwanii sana raajee ture. Amma namoonni baay'ee waa'ee lafee bututaa sanaa wajjin walitti hidhanii gaafa kaasanii deebitee ijaaramuu Israa'elii kan Isqeel raajee ture. Sababii sana macaafa qulqulluutu lafa kaa'a. Namoonni dhoksaa macaafa qulqulluu, macaafa raajotaa akkasumas macaafa seenaa seeraa fi akkasumas macaafota guutummaa isaa yoo dubbifattan seenaan macaafa qulqulluu walitti hidhame wanta jiruuf jechuudha. Macaafa sanaanii So, guutummaa isaa. Ati, okay, dhiifama si gaafadha. Ati, Daani'el boqonnaan 9 lakkoofsi 25 kaasee hanga 27 jiru sun raajii waa'ee Masihii yookiin dhalachuu Kiristoos wajjiniin wal qabatu miti jettee amantaa akkas taana. Maaliif No. jennaan waa'ee Israa'el booji'amuu fi boojuutii garuu Israa'el qofa irratti kan xumuramedha jettee amantaa. No, paarshaalii nama guutumaa guutuutti namanaa garuu waan si dhibu harka dhibba keessaa 75tti gara boojuu isaanii sanatti waan namanuuf inni dhossaan jireenya isaatii immoo waa'ee isa tamma dubbataa jirtu kana waan qabatuu fi dhibbumaa dhibba walitti hin fudhadha malee paarshaal godhee namanuu siin jechuu barbaadeetan gartokkee miti. Gartokkee miti gaafa jettu kan Masihiis kan Israa'elis idduma tokkotti lamaan isaanii ni qabate. Eeyyeen akkasitti fudhadha. Macaafa sana baay'isee walitti dhiwaan dubbisee beekuufanii siin jechuu barbaadeetan. Okay. Okay. So ati wanta biqilaan dubbate keessatti ati waldaan kan isheen ol butamtu yeroo dhiphina waggaa 7 dursee moo gidduutti jettee amanta? Ani immoo dhiphina waggaa 7 sana dursee butamti waldaan kiristaanaa dhiphina sana utuu hin argin jedheetan. Yaa okay. Garuu kun amantii makkaana Yesuusii miti. Maaliif jennaan ani waan makkaana Yesuusiin itti amantu ni beeka. Makkaana Yesuusiin dhimma kanarratti keessumaa ivaanjelikaalii warri ta'an jechuudha. Isaan ejjennoon isaan qaban post tribulationidha. Sababni isaa isaan kan amanan dhiphina boodadha malee makkaana Yesuusiin akkatti amantii ta'an anamma waan haaraan argaa jira jechuudha. Makkaana Yesuusiin ejjennaa akkasiin qabu. Waan si dhibu keessaa anamma waldaa kiristaanaa makkaana Yesuusii ta'ee jechuudhaan waldaa kiristaanaa bakka bu'uu dhiisuu hin danda'a. Sababiin isaa maaliif yoo jettee hubannoon ani itti macaafa qulqulluu hubadhee fi akkaataan ani itti macaafa qulqulluu baradhee fi akkaataan itti macaafa qulqulluu hubadhe tokko ta'uu dhiisuu danda'a. Maaliif yoo jette ani dhugumatti dhugaa dubbachuuf yoo ta'e ejjennoon koo ejjennoo waldaa makkaana Yesuusiiti garuu waldaa makkaana Yesuus bakka bu'uu dhiisuu hin danda'u. Sababii sanarraan kan ka'e immoo namni na barsiisa namni natti mirreessa dhossaa macaafa qulqulluu ani dubbisee bira ga'etti waan amanuufanii waldaan kiristaanaa akka kanatti akka macaafa qulqulluun dubbatutti dhiphina fuuldura butamti waan jedhutti amanan. Yaa okay haa ta'u garuu jechuun koo ani ivaanjilizim jedhaayyuu taayitiliin kee hojjetaa wangeelaa waldaa kanaa yoo taate jechuun namni hojjetaa wangeelaa waldaa kanaa taate garuu waan waldaan kun itti amantuun alatti ofii keetii barumsa addaan barsiista jedhee waan hin yaanneef akkas jechaa jira. Kanaaf dhiifama garuu yoon kun akkuma amantaa kan keetitti yoo fudhadhee biran darbaa jechuudha. Haa ta'u ishee amma yaada koon sinii kenna. Ilaalcha kan koon sinii kenna. Akkasii wayyu? Bareeda eebbifame. Yaa okay. Eebbifama. Isa jalqaba yaanni Israa'el mana qulqullummaa yeroo sadaffaa kanan jedhuuf sababni isaa yeroo jalqaba Solomoonti ijaare yeroo lammaffaa Nehimiyaa fi Izraafaatu ijaare kanaafiyyuu yeroo sadaffaaf fuulduratti ni ijaarama ka jedhu macaafa qulqulluu miti barumsa macaafa qulqulluu miti tootaalii jechuudha. Manni qulqullummaa kaayyoon mana qulqullummaa Kiristoosiin akka gaaddidduutti mul'isuudha. Kanammoo kakuu haaraa keessatti Phaawulos irra deddeebi'ee gakummoofaa gaaddidduu ture Kiristoos immoo qaama ta'ee dhufee jedha. Kanaaf Yesuus wangeela Yohaannis boqonnaa 1 keessatti mana qulqullummaa kana jigsa ani immoo deebisee sana ijaara guyyaa 3tti jedhe. Waa'ee namummaa isaati. Inni qaamaan dhufee hojiiwwan kakuu duraa keessatti mana qulqullummaa wajjin wal qabatee hojjetamaa ture hunduma ofii fudhachuusaa kan agarsiisudha jechuudha. Hoolaa sana isatu fudhate. Luba hangafa lubaa ta'e isatu fudhate. Waa hundumaa isatu fudhate jechuudha. Innaa kanaafiyyuu manni qulqullummaa yeroo sadaffaaf dhufeeti Yerusaalem keessatti dhaabata kan jedhu kun gonkumayyuu baabilikaalii miti jechuudha. Kana akkasiin naa fudhattanii barbaada. Sababni isaa Israa'eliin ilaalchiseetii qofaatti kan jedhu Maatewos boqonnaa 24 Maatewos boqonnaa 24 double face prophecyidha. Double face prophecyidha kanan jedhuuf sababni isaa tokko waa'ee diigamuu mana qulqullummaa isa Maatewos boqonnaa 24 lakkoofsa 1 kaasee sila wangeelaawiin takkaallee kaasee bara dhaloota Kiristoos booddee bara 70tti warri Roomaa diiganii balleessanii fi achiin booddee immoo waa'ee yeroo xumuraa
iddoo tokkotti dubbachaa ture Yesuus jechuudha. Sinigalee malee waa'ee fiiwucherii Israa'elootaa qofa ilaallatu hin kaasne Yesuus iddoo sanatti. 24-25 fiiwucherii saba Israa'el jedhamtu amma iddoo sana jirtu qofa kan ilaallatu iddoo sanatti wanti barraa'ee hin jiru jechuudha. Mul'anni Yohaannisis kan hin qabu. Kana akka naaf kan barbaade. So maanni ree 70 kuni 70 isinumaayyuu boqonnaa 9 lakkoofsa 20 boqonnaa 9 lakkoofsa 14 irraa kaaseen dhuma sana kan jiru dubbisa. Daani'el boqonnaa achiin akkas jedha. Irra daddarbaan raawwatee akka hafutti, cubbuu hojjechuun akka dhaabatutti, yakkaafis dhiifamuun akka argamutti, qajeelummaan bara baraa akka dhufutti, mul'anni raajiinis mallattoodhaan akka jabeeffamutti, iddoon inni hundumaarra caalaa qulqulluun dibamee akka qulqulleeffamutti, waggoonni 70 saba kee irratti mandara kee ishee qulqullooftuu irratti akka darban murtoon ta'eeraa jedha. Murtoon kun murtoo akka hojjetaa wangeelaa amma kaase Daani'el waa'ee isa Ermiyaas raajii dubbatee ture ilaalchisee yeroo inni kadhannaa irratti yaada isaa murteessu Waaqayyo ammoo deebii isaaf deebisuuf ergamaa isaa erge jechuudha. Ergamaa isaa ergeeti waa'ee Israa'eliin qofa osoo hin taane waa'ee bilisummaa Israa'el amma jiru kanaa osoo hin taane even bilisummaan inni hundumaa caalu masiihicha eeggachaa jiru sana. Sabni kun waadaan isaaniif galame bilisummaan isaanii inni sirriin dhalachuu masiihiiti. Kanaafiyyuu dhalachuu masiihii wajjin wal qabatee raajii kennameedha jechuudha kun. Sana booddee manni qulqullummaa ni qulqulleeffamaa jedhe. Manni qulqullummaa ni qulqulleeffama. Kana hundumaaf ammoo waggoonni 70 saba keessa achiin booddee yeroo Yerusaalem deebitee akka ijaaramtuuf abboommiin bahee jalqabee hamma bara gaggeessitu sadi bamee moosifameetti waggaa 7 ta'a. Achiin booddee iddoo sadiitti qoodee jira kanan jedheef yeroo keenya fudhachuurra iddoo sadiitti qoodeetti jira waanan jedheefi inni tokko waggaa 7 jira. Itti aanee ammoo waggaa 62 jira. Waggaa 69 ta'ee jira jechuudha. Waggaa 69 kana irratti maal akka ta'utu barreeffame lakkoofsa 26 irratti dibamee kan moosifame tokko Yesuusidha kun. Dibamee moosifame jechuun ni cuubame jechuudha. Innaa waggaa 62 sana booddee firdii malee lafarraan balleeffama jedheeti achiin waa'ee isa dibamee moosifamee kaasa jechuudha. 69ffaa irratti waa'ee isa dibamee moosifamee waa'ee masii sanaati kan inni kaasu jechuudha. Kiristoos cuubamuu isaati kan inni kaasu. Ajajni Yerusaalem akka deebitee ijaaramtuuf kan inni bahe Daariyoosiinidha. Ajajni xumuraa. Jalqaba Qiiroosiin bahee bara 500 wayii keessa. Itti aansee Qiiroosiin kan bahe sun hin dhaabbate yeroof ijaarsi itti hin fufne. Achiin booddee ammoo Daariyoostu itti fufe. Daariyoos illee waan inni jedhe hin dhaabbate fulfilii hin taane booddee Arxashaastaatu baase jechuudha. Sana booddee bara 457 dhaloota Kiristoos dura jechuudha. Sana booddee 457 irraa kaasee ajajni bahee sun hojiitti hiikamee Yerusaalem deebitee ijaaramte jechuudha. Achirraa kaasee 70 lakkoofne jechuudha. Sigalee achiin gaafa Kiristoos cuubamu bara 27 irratti jechuudha. Dhaloota Kiristoos booddee waggaa 30ffaa isaatti akka Luqaas kaasutti yeroo Kiristoos cuubamu bara 27 irratti raajiin waggaa bara 769ffaa kun raawwatame jechuudha. Achiin booddee rakkoon guddaan uumame achiin ishee kanadha. Rakkoon guddaan uumame lakkoofsa ishee kanadha. Lakkoofsa ishee kana jechuudha. Daani'el boqonnaa 9 lakkoofsa 27 irratti jechuudha. Daani'el boqonnaa 9 lakkoofsa 27 irratti inni jedha utuu jiruu waggaa 7 namoota ciccimoo wajjin kakuusaa jabeessaadha. Inni ka jedhame kun eenyuun inni? Inni ka jedhame kun antiikiraayistiidha? No. Inni ka jedhame saabjektiin ergaa kanaa isa dibamee moosifamedha. Inni dibamee moosifame sun waggaa 7 kakuusaa jabeessaa jedha. Namoota ciccimoo wajjin. Kun daayirektili kan inni haasa'u Kiristoos erga dibamee booddee sana booddee hojii tajaajila inni hojjetedha kan inni kaasu jechuudha. Waggoota 7. Kiristoos erga cuubamee booddee waggaa 7 turre garuu waggoota 7 kakuusaa jabeessaa jedheeti waggoota sana erga walakkeessee immoo jedha. Qalmi kennaan midhaanis akka hafuun godha jedha. Yesuus ofiisaa qalameeti qalmi akka hafu godhe. Waa'ee kanaati kan inni kaasu jechuudha. Achiin booddee immoo waggaa 3 walakkaatu hafe. Waggaa 3 walakkaa isaa irratti immoo ammayyuu Israa'eloonni yeroo araaraa qabu turanii bara 34 irratti Isxifaanosiin dhagaatiin rukutuu isaaniitiin balballi araaraa guutummaatti akka sabaatti Yihuudoota irratti hin cufame jechuudha. Yeroon isaanii hin raawwatame. Kanadha ture kan Yesuus yeroo
Luqaas dubbistan Luqaas hin jedha Maarqos yeroo dubbistan barichi raawwatameera mootummaa waaqayyoos dhiyaateera kan inni jechaa ture. Boqonnaa tokko lakkoofsa Maarqos boqonnaa tokko lakkoofsa 14-15 irratti maal jedha? Yohaannis cuuphaan mana hidhaatii dabarfamee erga kennamee booddee Yesuus kutaa biyya Galiilaa dhufee wangeela waaqayyoo lallabee jedha erga cuuphamee booddee. Barichi raawwatameera mootummaa waaqayyoos dhiyaateera yaada garaa geeddaradhaa wangeelatti manaa. Barichi raawwatameera kan jedhame sun bara isa iddoo sanatti saba kanaaf himameedha jechuudha. Isinii galee? Bara iddoo kanatti saba kanaaf himameedha. Bara 70 keessaati jechuudha. Torban ishee 70ffaan sun xumuratti yeroo isheen dhiyaachaa jirtudha kan inni kaasu jechuudha. Isinii galee? Achiin booddee rakkoon jiru waa'ee ananna ajaa'ibe mul'ata boqonnaa 3 lakkoofsa 10ti. Mul'anni boqonnaa 3 lakkoofsa 10 waldaan nan dubbisame mul'ata 3:10. Achiin waa'ee dhufaatii Kiristoos wajjin wal qabatee kan jiru mul'atni boqonnaa 3 lakkoofsi 10 waldaan dhiphina dura yookiin dhiphina gidduuttis haa ta'u iddoo biraa dhaqxii miti kan inni kaasu. Jecha afaan Giriikii iddoo sanaa utuu ilaaltanii baay'ee murteessaadha. 3:10 irratti maal jedhaa? Ati dubbii koo isa obsaan danda'uu sirraa barbaadu waan eegdeef anis immoo qorumsi guutummaa biyya lafaa irratti namoota lafa irra jiraatan hundumaa qoruudhaaf dhufutti isa jalaa akka baatuuf sin eegaa jedha. Isa jalaa akka baatuuf sin eegaa jedha. Garuu biyya lafaa keessaa sin baasaa miti kan inni jedhu. Isa jalaa akka baatuuf sin eega jedha malee biyya lafaa keessaa si baasa jedha miti jechuudha. Maaliif jennaan wangeela Yohaannis boqonnaa 17 lakkoofsa 15 irratti Yesuus bartoota isaatiin jechuma wal fakkaataa afaan Giriikiin iddoo isa jalaa baatuuf kan jedhu kana barreeffame. Wangeela Yohaannis boqonnaa 17 bartootaaf yeroo kadhatu akkas jedhee lakkoofsa 15 irratti isa hamaatti akka isaan eegduuf malee biyya lafaa keessaa akka isaan baaftuuf sin kadhadhu jedheen. Waaqayyo biyyuma lafaa keessatti isa hamaarraa isaan eega jechuudha. Biyya lafaa keessatti isa hamaarraa isaan eega jechuudha. Maaliif jennaan inni Gibxi keessatti saba kana eegeera waan ta'eef. Yeroo dhiphinni addunyaa Gibxi keessatti roobaa ture Gibxi keessa taa'anii ayicha kana keessa taa'anii sabni isaa nagaan eegamanii turan waan ta'eef jechuudha. Garuu waa'ee iskaatoloojii iddoo sana jiruun isinii ibsan isa kan keessan dhiisan jechuudha. Iskaatoloojii iddoo sana jiru jechuudha. Maaltu jira? Yesuus dhoksaatti hin dhufu. Yesuus dhoksaatti hin dhufu. Waldaa bichaaf isin dhufu. Yesuus yeroo dhufu maaltu ta'a kan jedhu ergaa Tasalonqee ifa dabata waan kun jechuudha. Ergaa Tasalonqee isa duraa boqonnaa 4 lakkoofsa 15 kaasee kan jiru jechuudha. Maal jedhaa? Nuyi amma dubbii gooftaa keessaa waan arganne isinitti himuuf jenna. Nu erga gaafa gooftaan deebi'ee dhufu utuu hin jiru warra obbaafatan dura buunu sagaleen guddisee nama bu'u sagaleen hangafa ergamootaan dhaga'ama. Malakanni waaqayyoon afuufuma kan hundumaa wajjin gooftaa waaqarraa gadi bu'a. Warri Kiristoos amanii ni du'an duran kaafamu. Kana booddee nuyi warra otoo hin hafne immoo isaanumaa wajjin qilleensa keessatti gooftaa simachuudhaaf duumessa keessa oliin butamna. Ergas yeroo hundumaa gooftaa bira jiraannadha. Isinii galee amma gaafa gooftaan deebi'ee dhufu dhoksaatti miti qabu. Gaafa gooftaan dhoksaatti hin jiru. Sagalee malakataa wajjin, sagalee ergamootaa wajjin. Ishee kana naa qabadha. Malakata ergamoota, sagalee ergamootaa, sagalee malakataa kan jettu kana naa qabadha. Wajjin hin dhufa, warri du'an hin kaafamu, warri jiran hin jijjiiramu, achiin ol butamna, yeroo hundumaa isa bira jiraannaadha. Sana booddee dhaggeeffadha. Sana booddee gara dugda duubaa yoo deebitan Maatewos boqonnaa 24tti Maatewos boqonnaa 24tti maal jedhaa lakkoofsi 27 akka bakakkaan ba'a biiftuutii bu'u hamma lixa biiftuutti ibsu dhufni ilma namaas akkasuma hin ta'a jira. Kanaafuu namni hundumtuun arga jechuudha. Ba'a hamma lixaatti. Lakkoofsa 31 irratti immoo inni ergamoota isaa waaqarraa sagalee malakataa guddaa wajjin ergaa isaan immoo warra waaqayyoof fo'aman qixaarfanii handaara bantii waaqa gara tokko amma gara isa kaanitti walitti hin qabu jedha. Achiin wanti kun firdii isa xumuraati jechuudha. Firdii isa xumuraati jechuudha. Yeroo kana keessa kana booddee dhiphina kan biraatu jiran jechuudha. Du'aa ka'uu tolootaa isa jalqabaa booddee. Maaliif jennaan an amma heertuu tokko qofa dubbisee kan inni achiin dhiisa. Mul'ata Yohaannis boqonnaa 20 jechuudha. Du'aa ka'uu tolootaa isa jalqabaa kana booddee waan jiru jechuudha. Achiin akkas jedha. Lakkoofsa 4 irraa kaasee dubbisa boqonnaa 20. Maal jedha? Kana booddee teessotaaf warra firdii kennuun isaaniif kenname teessota sana irra taa'an nan arge. Akkasuma immoo lubbuu warra Yesuus dhugaa beetti dubbii waaqayyootti jabaachuu isaaniitiif mormatti kukutamanii warra bineensichaa fakkeenya isaatti sagadiin gubaa isaa sadda isaanii harka isaaniitiin fudhatiin nan arge. Isaan kun deebi'anii jiraatanii waggaa 1000 Kiristoosii wajjin mo'an jira. Kiristoosii wajjin mo'an. Achiin lakkoofsa 5 kun du'aa ka'uu isa duraatii jedha. Du'aa ka'uu isa duraa Tasalonqee keessatti kan jenne
du'aa ka'uu tolootaati. Yeroo toloonni ka'anii achiin warri jiran jijjiiramanii samii keessatti Yesuusiin ol butamanii Yesuusiin simanii yeroo hundaa isa bira jiraatan jechuudha. Achiin kun du'aa ka'uu isa duraati. Warra du'an keessaa isaan kana malee warri hafan waggaan kumni sun amma raawwatamutti deebi'anii jiran. Amma yeroo Kiristoos deebi'ee dhufu kanarraa kaasee itti fufee kan jiru waggaa kumadha. Kanaafiyyuu warri du'an ka'anii warri jiran jijjiiramanii ol butamanii sana booddee yeroo hundumaa gooftaa bira jiraatanii waggaan kumni lafa kanatti gadi deebi'uu hin jiru. Waggaa kumaaf gadi deebi'u kan jiru hin jiru. Warri lafarratti warri du'anii jiran garaama lafaa jala turan. Warri kan qulqulloonni immoo itti waaqaa keessatti samii irratti isa simatanii isa wajjin jiraatanii jechuudha. Waggaa 1000 Kiristoosii wajjin mo'an. Sana booddee wanti gadi dhufuu yoo jiraate boqonnaa 21 irratti firdiin inni xumuraa erga kennamee booddee Yerusaalem isheen haaraan qulqullootaa wajjin samii waaqaaf lafa qulqullaa'e jechuudha. Kan wanti duraa hundumtuu darbee waa hundumtuu erga haara'e jechuudha. Isinii galee achiin Yerusaalem isheen haaraan gadi buuteetii ijoollee waaqayyoo Yerusaalem ishee haaraa keessa bara baraan jiraatu jechuudha. Kanadha. Iddoo kanattidha. Kiristoos teessoo daawwitirra kan inni taa'u Yerusaalem ishee haaraa keessa jiru. Teessoo daawwitirra kan inni taa'a jedhamu teessoo bara baraa Yerusaalem ishee haaraa keessattidha. Malee ganaa waggaa kumaaf immoo gadi deebinee Kiristoosii wajjin deebina kan jedhu isuma dhuma sitti wangeela kana keessatti iddoo tokkotti ragaan hin jiru jechuudha. Ani kanan jedha tarii yeroo bal'aa fi marii bal'aa qabaachuu qabna taanaan beellamannee dhimma kanarratti ittiin ta'uu dandeenya jechuudha. Eebbifamii lasaa wantoota akka hojii manaa irratti hojjettee dhuftutti gaafa deebine mari'annutti si kaasa. Yeroo baay'ee Macaafa kanarra barreeffame wanta jiru jallisuun gaarii miti akkuma barreeffamee jirutti tu fudhanne baay'ee gaarii fakkeenyaaf. Isaan dhiisaa manni qulqullummaa si'a sadaffaa hin jiru jette amma fakkeenyaaf manni qulqullummaa si'a sadaffaa hin jiru jette Daani'el boqonnaa 9 lakkoofsa 27 irratti immoo kutaa matikaaf irratti immoo mataa iddoo aarsaa qabataa'edha. Namoota sana wajjin waggaa 7 kakuu erga galee booda waggoota sana erga walakkeessee booda mataa iddoo aarsaa qabataa'edha. Mataan iddoo aarsaan sun eessadha? Mataan iddoo aarsaa sun eessadha? Tokko. Achumaan immoo siifis assaayimentii kennuuf achumaan assaayimentii idduma sanatti jechuudha. No idduma sanatti rakkina hin qabu. Idduma sanatti antiikiraayistiin kun eenyudha kan jedhu ati immoo achumaan itti yaadda jechuudha. Lammaffaa irratti Daani'el boqonnaa 12. Sila beekaan tuquu dhiise kutaa kanaa Daani'el boqonnaa 12 lakkoofsa 10 yoo dubbifne hin arganne jechuudha. Lakkoofsa 10 lakkoofsa 11 namoonni baay'een hin qulleeffamu hin qoramu hin calalamus warri jalloonni garuu jallina isaanii ittuma hin dabalu warri jalloota keessaa tokkollee kana hubatu warri ogeeyyiin garuu hubachuu jiru. Aarsaan walitti fufee aarfamu sun erga balleeffame maalidha aarsaan walitti fufee barreeffamu sun aarsaan walitti fufee aarfamu sun erga balleeffame wanti jibbisiisaan nama rifachiisunis erga achi kaa'amee jalqabee guyyaa 1290 hin ta'a. Wanti jibbisiisaan nama rifachiisu kun guyyaa 1000 silaa Daani'el keessa boqonnaa 9 irratti yoo laalle guyyaa 1260 argan amma guyyaa 1290 argan mul'ata boqonnaa 11 irratti yoo dubbistes 1260 argan boqonnaa 12 irratti 1260 kana dhattee yoo kaalkuleet gootii bira geesse waggaa 3 walakkaa siifida jechuudha. So wanti jibbisiisaan iddoo mataa aarsaa qabate kun dibamee moosifame sanadha. Dibamee inni moosifame sun Kiristoos wanta jibbisiisaa mataa iddoo aarsaa akkasitti lakkoofsa 27 irratti. 27 kutaa 2 qaba. Kiristoosidha maaliif jettee? Kutaa 2 qaba. Eeshi. Yaa inni waggaa 7 kakuusaa namoota ciccimoo wajjin jabeessa jedhame sun masihii isa boqonnaa lakkoofsa 26 irratti isa dibamedha. Itti aansee garuu heertuma sana yoon dubbise baay'ee gaarii. Itti aansee namoota sirra jiran isaa dhaggeeffatan kutaan sun lakkoofsa 27 duwwaan waa'ee nama lama haasaa waa'ee nama tokko haasaa waa'ee 1% haasaa waa'ee 2% haasaa mee dubbisatum waa'ee nama lama haasaa dubbisi dhaggeeffataa deemaa warra akkasi dhaggeeffadha lakkoofsa 27 inni jedha egaa nama inni isa jalqabaa kana baay'ee masihii kana jedhe isa kana inni utuu jiru waggaa 7 namoota ciccimoo wajjin lakkoofsa 26 kaasinu dubbisime. Yaa qoy lakkoofsa 27 kan jiru kana erga dubbisee booddee lakkoofsa 27 hundee bara kana keessa inni jechuun jalqaba inni sanatu maqaa inni sun maqaa ibsa maqaadha sii gadeera miti so inni ittiin jedhamu lakkoofsa 26 dhaqee kaasee dubbise 26 argan eenyuudhaan inni akka inni jedhe jechuudha.
Dibamee kan moosifame jedha lakkoofsi 26 qofa hin dhaqna waliin deebina hunduma isaa sanan dubbisa garuu lakkoofsa 27 dubbisee achiin waan 27 itti fufiinsa 26 sababii ta'eef 26 27 walitti qabdee gaafa dubbiftu inni jedha sun eenyu akka ta'e ifaadha jechuudha. Kun baay'ee afaan ifaadhaan barreeffameera sababii ta'eef. So dubbisi nan dubbisa bakka rakkina qabu. Nan dubbisa rakkina qabu. Dubbisa iyyee. Lakkoofsa 26 mee haa ilaallu mee. Dibamee kan moosifame tokkos dibamee kan moosifame tokkos waggaa 762 sana booddee firdii malee lafarraa ni balleeffama. Eenyudha kun? Isa dibamee moosifame. Iyyee firdii malee lafarraa barreeffama. Okay. Ishi isa booda. Namoonni gaggeessituu isa dhufu tokko mandarattii mana qulqullummaas ni balleessu. Eenyu amma waa'ee nama lamaa jechuudha lakkoofsi 26 mul'ata. Geggeessituu isaa beekamaadha. Geggeessituu isa dhufu tokko jechuudha. Geggeessituu isa dhufu tokko. Geggeessituu isa dhufu tokko kan jedhu kun indoom Maatewos 24:15 ati dubbisteetta inni ciiggaas isaan iddoo aarsaa qabatu jedhamee barreeffame. Ifuufi sirriidha iyyee dubbisi. Namoonni gaggeessituu isa dhufu tokkos mandarattii mana qulqullummaas ni balleessu. Hamma dhumaattis lolli diigamuu fi balleeffamuun inni murtoo irra ta'eerra hin ga'a. Dhumni gaggeessituu sanaas lolaa bishaaniitiin hin ta'a. Amma waa'ee gaggeessituu isa dhufu sanaati kan inni kaase amma dhuma kanaa jechuudha. Isa ciiggaasisaa sanaa jechuudha. Yaa. Dubbisi lakkoofsa 27. Lakkoofsa 27. Inni jedha. Utuu jiru waggaa isa dibamee moosifame. Maaliif irree? Waa'ee isa dibamee moosifame akka dhume ishi dubbisisuma keessaa. Haa ta'u rakkinni jiru. Inni utuu jiru waggaa 7 namoota ciccimoo wajjin kakuusaan jabeessaa waggoota sana erga walakkeessee immoo qalmi kennaa midhaanis akka hafuun godha. Dhaabbate. Amma inni kun paartii tokkodha. Itti fufii dubbisi. Achiin paartiin itti aanu immoo akkas jedha. Wanti jibbisiisaan nama rifachiisu sun jedha. Wanti jibbisiisaan nama rifachiisu sun kan jedhu just intinii kana dura wanta dubbisne jechuudha. No. Achiin inni jedhe inni fufu continuationii isa dhugaadha kun afaan Ingiliffaa sarara afaan barbaadu. Inni ilaalla rakkina hin qabu. Ni ilaalla rakkina hin qabu. Continuationii isa intiniin kun inuma ibsanno. By the way look biko maalidha beektaa wanti kun iddoo kanatti sabjektii ta'ee olaanaa ta'ee kan ibsamaa jiru gaggeessituu isa dibamee sanadha. Amma seeruma afaanii keessattiyyuu intinii keessattiyyuu waa'ee dibamee kan moosifame tokkos waggaa 762 sana booddee firdii malee lafarraa hin balleeffama jedhee konkuluud godhee fixeera jechuudha waa'ee isaa. Innis kakuraa garuu look gaggeessituun sun jechuu biqilaa gaggeessituun sun yeroo bara 62 sana booddee hin balleeffama jedhe malee exact taayimii isaa hin geenye. Taayimlaayinii isaa kaa'e sana booddee jedhe malee. Amma battaluma sana dhumeen jenne kaa sababni isaa torban sana keessa erga walakkeessees ta'uu danda'a yookiin ammoo torban sana booddee ta'uu danda'a. Exact taayimii isaa hin geenye. Raajiidha sababii ta'eef exact taayimii isaa hin geenye yoo ta'eyyuu waggaa 762 booddee lafarraa immoo dhuguma barreeffameera. Kanaafiyyuu 62 irratti balleeffame osoo hin taane 62 booddee garuu yeroon isaa kan hin beekamne jechuudha. Ikkoo 60 waggaa 762 sana booddee balleeffameera sababii jedhu balleeffameera bakka waggaa 762 sana booddee balleeffameera. Kanaafiyyuu inni gaafa jedhu balleeffameera waan ta'eef isa inkluudin godhu jechuu akka hin dandeenye kan godhu booddee kan jedhu sanadha jechuudha. Exact timing hin kenne waan ta'eef jechuudha. Exact timing hin kenne. Inni jedhe inni itti fufu eenyu ibsaa jira ibsi maqaa inni jedhu sun eenyu ibsaa jira geggeessituu isa dibamee jechuudha. Isa dibamee ibsa. Kana ilaalla kana assaayimentii godhu atillee assaayimentii godhu fudhu just mata duree kana yeroo kan biraa irratti haasofna waan jetteef amma exactly iddoo kanatti akka nuti irratti haasofnu kan hin barbaadeyyuu look kan hin barbaadeyyuu lammaffaa kiristoosii wajjiniin dhufu waldaanii ka jedhu sana irratti diteeliin barbaade ture. Kanaafiyyuu inni ishee jettu kana Daani'el boqonnaa 9 lakkoofsa 27 Daani'el boqonnaa 10 lakkoofsa 10 kaasee hanga 12tti kan jiru sana. Baay'ee isa ati dubbattee jirta garuu irra hin deebine ani. Eessa iddoon aarsaa? Iddoon aarsaa. Baay'ee gaarii. Kakuu haaraa keessatti wanti iddoo aarsaa jedhamu mul'ata Yohaannis boqonnaa 5 lakkoofsa 7 I think lakkoofsa 7 natti fakkaate. Look kakuu haaraa keessatti iddoo aarsaa waan jedhamu tokko asitti. Boqonnaa 5 lakkoofsa 8 maal jira? Yommuu inni macaafa fudhates uumamni lubbuu qaban arfan manguddoonni 20 arfanii soolicha duratti ni gombifaman jedheen addaan kiraaraa fi qodaa ixaana itti aarsan
isa warqee irraa hojjetame of harkaa qabu jedhee ixaanni qoricha keessa guutee ture innis kadhata warra waaqayyoof qulqullaa'aniiti jedha. Kadhanni warra waaqayyoof qulqullaa'anii kun sigalee aarsaadha jechuudha. Sigalee garuu ammoo samii keessa warra jiran miti warri kun lafaatii kan kadhanni gara waaqayyootti isa dhiyaatudha jechuudha. Iddoon aarsaa kan jiru. Kanaafiyyuu tokkummaa kiristaanotaati kan inni agarsiisu. Iddoo aarsaa Luke. Naagaleera amma wanti dubbataa jirtu sun naagaleera. Deemtee saka kwaaraa keessa dubbataa jirtati. Bat hankan isin jechaa jiru qalmi kennaan midhaanii eessatti kennama? Fakkeenyaaf bara qalmoofaa keessatti qalma kan kennu mana qulqullummaa keessatti kennama. Isa danda'u nan barbaadu ture. Eeyyee mana qulqullummaa keessatti kennama. Qalmis kennaan midhaanis mana qulqullummaa keessatti kennama. Even iddoon itti kennamu immoo iddoo aarsaa irrattidha. Sii galeera miti sii galeera. Mana qulqullummaa keessatti geessanii ayyaana gordummaa, ayyaana makarrii, sabni Israa'el jechuudha kan isaan geggeeffataa turan mana qulqullummaa keessatti sii galeera. So iddoo aarsaa isa kam? Amma Iddoo aarsaa isa kam? gaaffii tokko si gaafadha. Iddoo aarsaa isa kam qoy? Iddoo aarsaa mana qulqullummaa suma Solomoon fa'aa ijaaran sana keessattidha kan isaan geggeessaa turan kakuu moofaa keessatti. So Iddoo aarsaa lamatu jira afin jedhe. waan tokko sitti himaa jira gaa. Waan tokko si Iddoo aarsaa lamatu jira. Isa kana barraan ikkoo heertuun kun ifaadha bare. Ikkoo waan tokko si Iddoo aarsaa ixaanaa moo iddoo aarsaa qalmaa? Iddoon aarsaa ixaanaa amma iddoo ixaanni keessa aaru sana bakka iddoo qulqulluu sanadha sii galeera. Garuu Kanaafuu iddoo aarsaa qalmaati miti ree? iddoo aarsaa qalmaa. Waaqayyo si eebbisu. Waaqayyo si eebbisu. So kanaaf iddoo aarsaa qalmaa sana irratti kennaa aarsaa maal kan hambise bara 27 irratti 3 walakkaa yoo dabalte bara 30 fi walakkaa irratti jechuudha. 31 kan jedhe inni kun sirrii miti. 30 fi walakkaa irratti aarsaa kennaa waa hunda kan hambise Kiristoosidha. Akkamitti naan jedhe? Iddoo aarsaa sana irratti ofiisaa qalamuutiin al tokkoof yeroo hunduma kan ta'u aarsaa dhiyeesseeti kennaa qalma aarsaa balleessee jechuudha. Siigalee? Amma gaa inni amma kaafte fakkeenyaaf jechuudha siigaleera miti. Eessarrattidha inni balleesse sun eessarraadha kan inni balleesse. Iddoo aarsaa kan inni iddoo aarsaa sana irratti. Gaafa Yesuus fannifame golgaama mana qulqullummaatu tarsa'e. Akka inni wal keessa nu jalaan dhaabneefi Daani'el boqonnaa 9 lakkoofsi 27 kun waa'ee waldaa Asaara moo waa'ee saba Israa'eliin Asaara? Waa'ee Masii haasaa jira bari. Waa'ee Masii ammoo waan saba Israa'el qofa irratti xiyyeeffatu miti. Waa'ee Masii isa dibame akkoo kan addunyaa guutuuti. Daani'elumti boqonnaa 9 kun amma fakkeenyaaf xiyyeeffannaa isaa godhate kan inni dubbataa jiru. Waa'ee saba Israa'eliin dubbataa jira moo waa'ee waldaa kiristaanaa dubbataa jira moo waa'ee lamaan isaanii dubbataa jira? Waldaan kiristaanaatu kan inni bahe akkoo bartoonni hundumti isaanii kan isaan ba'an sabuma Israa'el keessaati. Just kakuun achi keessaatii dhalate siigalee garuu wanti ati beekuu qabdu mana qulqullummaatu qulqulleeffama kan jedhu suni manni qulqullummaa universal view qaba. Universal view gaafa siin jedhu tokko mana qulqullummaa isa lokeeshiniinsaa Israa'el keessaayyuu Yerusaalem qofatti daangeffame jechuudha. Kan Nahimiyaan fa'aa ijaaran. Gaafa Yesuus du'e inni olii amma gaditti ni tarsa'e. Achi booddee achiin Yesuus du'uu isaatiin iddoo kanatti qalmi ni hafe kan jedhu Yesuustu qalamee hambise. San booda garuu kan jiru jira. San booda gaggeessituun. No. Guyyaa 1290 boodadha qalmi sun kan hafe. Amma laayinii biraa keessa nannu jechuudha. No. Akkasidha kamaala kun akkasidha. Kudha lama dubbifna dhannee 12 dannee dubbifna akkasidha. Maalidha? Namoonni baay'een hin qulleeffamu, hin qoramu, hin calalamus, warri jalloonni garuu jallina isaaniitti man dabalu, warra jalloota keessaa tokkollee kan hubatu hin jiru, warra gayyin garuu hubachuuf jiru. Aarsaan walitti fufee aarfamu sun erga balleeffame, wanti jibbii isaan nama rifachiisu sunis erga achi kaa'amee jalqabee guyyaa 1290 hin taa'e. Sun ta'uu Kanaafiyyuu booddeedha moo duradha jechaa jira kun kuma tokko no biqila bara guyyaa 1260 boodadha moo guyyaa 1260 duradha jechaa jira heertuun kun iddoon aarsaa qabamuunsa. Iddoon aarsaan kan inni qabe mammaa guyyaan 1260 ammaa sireen haafiidhaan waggaa 3 walakkaadhaan siigalee. Haa ta'u rakkina hin qabu 1290 durseetu iddoon aarsaa qabamee jedhamu heertuun kun boodadha jedha. Waggaa 7 walakkeessa isaa irratti guyyaan kun. Waa'ee waggaa 7 miti biqilaa piliis iddoo biraan deemin biqilaa intinii ta'uu qabda. Onestii ta'uu qabda. Heertuu amma 12 fiddee kanaa jechuudha. Haa ta'u rakkina hin qabu. Iddoo amma fiddee kanatti iddoon aarsaa kan inni qabame bara sana durseetu moo bara sana boodadha jedha. Amma garaagarummaan ni jira. Fakkeenyaaf guyyaa 1200. Iddooma sana dubbisiiti. Na dhaggeeffadhu. Iddooma sana dubbisiiti. Daqiiqaa lama na dhaggeeffadhu. Guyyaa 1260 guyyaa 1290 gidduu garaagarummaa guyyaa 30 jira. Sila immoo jenneera. Haafii 3 walakkaa isarratti dhufe mataa iddoo aarsaa qabataa hin jirre. Namoonni jala jirtan baay'isaati ilaalaa. Guyyaan 1260 jechuun waggaa 3 walakkaa 42 sa'aatii ta'e dhufa jechuudha. Erga ta'e booda. Haa ta'u koo biqilaa iddoo biraa deemte bar
amma sila kanati jette, sanatti no, maal no, iddoo biraa deemaa sila jira? kanati jette, look, Iddoo kanati biraa deemaa jette jira. sila, bara 1990 booddeedha iddoon aarsaa kan qabamee jette miti. 90 jechaan jiru 1260 akkuma macaafi qulqulluun jedhutti waggaa 7ffaa sana erga walakkeessanii waggaa 3 walakkaa saafii ishee irratti dhufee mataa iddoo aarsaa qabate. Akkasumadha macaafi Maaliifidha kanati amma Daani'el boqonnaa 12 lakkoofsa ittiin san amma dubbiste kanatti deemte. Sanaa wajjin wal qabata kaa. Isa booda boqonnaa 9 irratti dhannee guyyaa 1260 argan. Boqonnaa 12 irratti mudhannee guyyaa 1290 argan. Garaagarummaan guyyoota kana keessa jiru guyyaa 30 sii galeera. Haa ta'u inni rakkina hin qabu Biqilaa. You are not honest. Ammaati intinii kee jalqabaa hin gadhiiste. Maaliif jennaan? Waan hin gadhiise hin qabu dhugaadha. Macaafa qulqullumatu jechaa. Okay, haa ta'u Biqilaa. Na dhaggeeffadhu kaa. Na dhaggeeffadhu please. Mee ati Daani'el boqonnaa 12 lakkoofsa 10 kaastee dubbiste sana keessatti amma iddoon aarsaa sun kan qabamu sana dura moo sana booda jechuufidha kanatti fitte. Guyyaa Daani'el boqonnaa 12 sanarratti immoo iddoon aarsaan suni wanti ciggaasisaan sun iyyuu yeroo inni iddoo aarsaa haramee ka'uudha. Boqonnaan 12 lakkoofsi 10 fi 11 inni sii geesse sun jechuudha. Amma fakkeenya ani garuu iddoo kana kanatti dhuftee maaliif ture Biqilaa? Ani ammani wanta ati dhugaa dubbatte hin jedha. Dogoggora macaafa qulqulluu keessatti wanta dogoggoratu dubbatte immoo dogoggora dubbatte hin jedha kun beekamaadha. Fakkeenyaaf wanta ciggaasisaa iddoo mataa aarsaa irra qabate sana xaragee dhaqee qullaa'ee kan balleesse gooftaa keenya Yesuus Kiristoos qofaadha jechuudha. Sii galeera. Isa duwwaatu qulleessa, isa duwwaatu xaraga. Kun immoo yoom ta'a? Waan ta'e darbeetu hin taane ganaa waan ta'udha. Sii galeera. Fannoo irratti koo qoy sitti waan jira. Fannoo irratti koo wanta iddoo aarsaa qabate dhaqee gooftaa wanta balleesse hin qabu. Sii galeera. Maaliif mana qulqullummaa sana keessa kaayyoon isaanii guddaan dhufe sanaaf ituu hin taane iddoo aarsaa sana qulleessuu dhufe ituu hin taane ispirichuwaalii yoo dhatte kakuu haaraa keessatti yoo fudhatte iddoomti aarsaa iyyuu hin jiru ture. Maaliif isin du'oo turtanidha sababii ta'eef du'aan immoo iddoo aarsaa hin qabu. Sii galeera miti. Kanaaf iyyuu wanta gooftaan Yesuus Kiristoos fannoo irratti hojjete inni tokkoffaaf inni tokko namoota ofii isaatti araarse iddoo aarsaa immoo jechuudha keessa keenya hafuura keenya keessatti immoo nuuf uume jechuudha. Sii galeera miti. Iddoo nuti isaaf aarsaa isa tokko jechuudha. Isa tokko jechuudha. Isa tokkoo fi tokko Biqilaan waan ati hubachuu qabdu. Biqilaan waan ati hubachuu qabdu. Intinii kana keessatti isa tokkoo fi tokko na dhaggeeffadhu kaa. Isa tokkoo fi tokko Daani'el boqonnaan 9 kan inni kaasu tokko Masihiin dibamuusaa. Kun immoo iddoo aarsaa lakkoofsa 24 irratti iddoon hundumaarra caalaa qulqulluun akka qulqulleeffamuuf indoom iddoo sana dubbise baay'ee gaariidha lakkoofsa 14 irratti ka'umsa isaa achidha waan ta'eef jechuudha. Look irra daddarbaan raawwatee akka hafutti jedha. Irra daddarbaan raawwatee akka hafutti. Irra daddarbaan raawwate yoomafa amma kanuma irratti naadhiisa ammatti garatti itti deemaa jirtu irra daddarbaan dhaabbate afeeraa amma irra daddarbaan raawwate. Irra daddarbaan qajeelina bara baraa warra isatti amananiif Kiristoos fannoo irratti du'uu isaatiin kenne na haasofsiisi. Look iddoo kana kanan dhufeef maaliifidha? Kaayyoon nuti iddoo kanaatu waa'ee hojii Masihichi inni dhufee dibamu sun hojjetu ibsuufidha. Maaliif jennaan irra daddarbaan raawwatee akka hafutti kan jedhu indoon Phaawulos dhimma kana gaafa inni kaasu karaa cubbuu nama tokkootiin duuni addunyaa wal ga'e qajeelina nama tokkootiin immoo jireenyatu dhufe jedheeti aarsaa Kiristoos hojjeteen warri isatti amanan qajeelina tola ta'e akka isaan argataniif karaa ta'e fannoo irratti Yesuus du'uunsaa jechuudha. Waa'ee kanaati kan inni kaasudha. Achiin booddee cubbuu hojjechuun akka dhaabatutti yakkaafis dhiibamuun akka argamutti kun tootaalii waanuma Kiristoos hojjete kan agarsiisa. Qajeelummaan bara baraa akka dhufutti mul'anni raajiinis mallattoodhaan akka jabeeffamutti iddoon hundumaarra caalaa qulqulluun dibamee akka qulleeffamutti waggoonni 70 murteeffamaniiru jedha. Achiin booddee waa'ee Masiihichaati kan inni kaasu. Yuunivarsaal viyuu beekuu qabda waan yuunivarsaal viyuu mana qulqullummaa beekuu qabdaa kan jedheef maaliifi jalqaba jechuudha. Tokko gaafa iddoon kun aarsaa fi qalma dhabamsiise Yesuus kan jedhu ofiisaa qalameeti aarsaaf qalma dhabamsiise. Kun immoo waggaa 7 erga walakkeesseeti. Kana jechuun bara 30 fi walakkaa irratti dhaloota Kiristoos booddee bara 30 fi walakkaa irratti fannoo irratti du'uu isaatiin aarsaa fi qalma hin balleesse Yesuus jechuudha. Sababni isaa maaliif mana qulqullummaatu iddoo lamatti tarsa'e. Erga ati dubbattee fixeen dubbadha kanarratti xumuraati ati dubbadhuma xumurii kanarratti jechuudha. Dubbadhu fixee. Okay, baay'ee gaariidha. Baay'ee gaariidha. Look bara 27 irratti erga dibamee booddee 769 irratti bara 27 dhufa waan ta'eef 57 irraa kaastee yeroo lakkooftu
Achiin booddee waggaan 7 innaa fi ammoo walakkeessa jechuun bara 30 fi walakkaa irratti hin du'e Yesuus. Exactly. Baruma sana du'e. Sana booddee qalma hambise. Kennaa maal hundumaa ni hambise. Ofiisaa kennaa ta'e jechuudha. Achiin booda bara 34 irratti immoo waggaan 7 sun gaafa xumuramu waggaa 3 walakkaa yeroo Israa'eliif ammallee yeroo araaraatu kenname. Bartootaan ergaa wangeelaa Israa'elitti lallabame. Isaan garuu ija jabaatanii Isxifaanosiin bara 34 irratti ajjeesuu isaaniitiin achiin wangeelli Yihudootatti cufamee Ormootaaf karaan baname. Waan Qarmeeliyoosii waan maalii warri Ormoonni Kiristaanonni Ormoota keessa bittinnaanii achiin ta'a. Achi booddee hoo Antiikiraayistiin jedhameyyuu eenyudha kan isin jedheef maaliifi Tasalonqee keessatti isa lammaffaa boqonnaa 2 lakkoofsa 3 irraa kaastee yoo ilaaltu ilma baddisaa jedhameeti kaa'ame maqaan isaa. Kiristoos otoo hin dhufiin dura kan dhufu jedhameeti. Isa seera malee jiraatu jedhameeti jechuudha. Siigalee kanadha inni mul'ata Maatewos 24:15 keessattis inni jibbisiisaan Daani'el waa'ee isaa dubbatee ka'uuf jira kan jedhames jechuudha. Kun isa warroon keessumaa bara 1260 kan jedhu kanatti kaaste sun ammoo inni guyyaa miti. Ati guyyaa mantti lakkoofteeti gara maalitti fiddee gara waggaa 3 walakkaatti gadi deebiste. Macaafni qulqulluu garuu piroofeesii day year piroofeesiitu jira. Hisqeel boqonnaa 4 keessatti kan argitu seera lakkoofsaa keessattis kan argitu jechuudha. Guyyaan tokko waggaa tokko kan ilaalamu. Bara jaarraa dukkanaa keessa wanta raawwateedha kan phaaphaasotaan jechuudha. Antiikiraayistii kan jedhame sirna bulchiinsa phaaphaasotaati. Waan biraa miti. Bara 1260 kan jedhame immoo dhaloota Kiristoos booddee bara 538 irraa hanga 1798 warraaqsa Faransaayitti kan turedha. Kun waggaa 1260 ta'a yoo herreegde jechuudha. Kanaafiyyuu isaantu iddoo aarsaa walitti fufee aarfamu isa qulqulluu sana jalaa fudhatame kan jedhame illee isaantu bakka Kiristoos of buusuutiin cubbamaa fi Kiristoos gidduu galan. Cubbamaa fi Kiristoos gidduu galan. Kanadha inni iddoo aarsaarra dhaabbate kan jedhame jechuudha. Iddoo aarsaa xureesse kan jedhame jechuudha. Kiristoosiif cubbamaa gidduu seenan isaantu. Kanadha jechuudha. Achiin barri bakka lamatti qoodameeti ganaa gara fuulduraa ilaaluun jiru jechuudha. Wanti kun kan raawwate. Garuu ammoo mul'ata boqonnaa 13 gaafa ilaallu immoo paartii 2 qaba. Paartiin inni amma 1798 tti raawwate kun ammas irra deebi'ee akka inni bineensa isa lafa keessaa bahee mul'ata 13 irraa kaasee jiru sanaan lafa keessaa bahee sanaan akka inni irra deebi'u immoo kaasaa kun immoo gara fuulduraatti ari'annaa fuuldura keenya jirudha jechuudha. Innaa waan kanaati kan inni kaasu malee tootaalii waan raawwatee xumurame bara 34 tti xumurame 70 jechuudha. Akkasii. Okay, asooftee xumurteettaa tolasaa? Ani yoo atiin qophoofne ta'e ammayyuu waan an haasa'u baay'ee qaba. Ani nanaasaa silallee naasoo jedhin ture nanaasaa sirriitti maaliifi macaafa qulqulluu akkuma inni jirutti iturraan jallisiin jechuun in argina boodas jechuudha. Maaliif wanti macaafa qulqulluu irratti barreeffamee jiru dirqama numa raawwata. Isa kamtu dhugaa akka ta'e immoo warra yoo nu galuu dhiise gaafa gooftaan dhufu gaafa inni raawwatu sin argina jechuudha si galeera. Yaa akkasii. Kanaafiyyuu itti fufachuudha xumurteettati yoo ta'e siin jechuu barbaade. In xumurre taanaan immoo malcarraa siin kennaa xumuruu dandeessa maaliifi amma kaayyoon keenya guddaani ani maalitti ni namanu tokko dibeetii ani macaafa qulqulluun dibeetiidhaaf yookiin falmiidhaafidha kan waaqayyo nuuf kenne jedhee namanu garuu dhugaa macaafa qulqulluu keessa jiru garuu namni hundumtuu baree hubatee gara dhugaa kanaatti yoo dhufe immoo baay'ee natti tola jechuudha. Barachuudhaaf yeroo hundumaa qophiidha jechuudha. Lammaffaa immoo wanta ati hubachuu qabdu dhugaa macaafa qulqulluu keessaa wanta ati qabattee macaafa irratti waan barreeffamee jiru yoo ta'e an dhugaama dubbattiin siin jedha sii galeera yookiin karakkarisii moofis yookiin immoo karakkartee akkati namootuuf miti jechuudha. Maaliif tokko Kiristoos fannoo irratti nu mo'eera sababii ta'eef mo'icha Kiristoos nuuf kenne keessadha nu jiraachaa kan jiru jechuudha sii galeera. Akkuma Phaawulos jedhu immoo wal falmiin hin taane immoo ija hojii foonii akka ta'e immoo Galaatiyaa boqonnaa 5 irratti nutti fira sababii ta'eef namoonni jira jiran kan isaan hubachuu qabanii kun wal falmii miti jechuudha. Wal hubachiisaa jira dubbii waaqayyoodha sababii ta'eef. Inni kan biraan immoo ituu kana biran geeniyyuu waa'ee yeroo dhumaa waggaa dhumaa kana biran geeniyyuu immoo dhugaan baay'een macaafa qulqulluu keessa baay'ee jiran jiru sababii ta'eef kuni waan ganaa dhumarra ka'u ture jechuudha. Ishuu ammanatti waan ta'e nama rakkisu miti maaliif dhugaan kana caalu baay'eetu jira macaafa qulqulluu keessa sababii ta'eef dhugaan jireenya keenya deelii laayifii keenya wajjin wal qabatu baay'ee jira sababii ta'eef so kana namoota sirra jiranii akka isaanii hubatan nan barbaada. Egaa waa'ee mata duree keenya sa'aasaa jiru kanarratti daayirektii kallattiimaan yoon darbee Daani'el boqonnaan 9 lakkoofsi 24 kaafne yoo dubbifne wanta inni dubbataa jiru waan raajii raawwatamee darbee fi waan raajii ganaa fuulduratti raawwatamu dubbata jechuudha. Fakkeenyaaf akkuma sila obboleessi koo Tolasaan kaasaa ture
manni qulqullummaa kanaan dura yeroo lama akka inni ijaarame, tokko Solomoon akka inni ijaare, tokko immoo Izraan fa'aa Nehemiyaan fa'aa akka isaan ijaaran. Manni qulqullummaan inni Izraan fa'aa Nehemiyaan fa'aa ijaaran immoo mootii Roomaa Tiitaas jedhamuun dhaloota Kiristoos booda bara 70 lafa kanarraa akka inni balleeffame yookiin akka inni diigamedha kan arginu jechuudha. Seenaanis kana nutti hima. Macaafa qulqulluu keessa illee jira jechuudha. So yeroo ammaa kanarratti mana qulqullummaa Izraan fa'aa Nehemiyaan fa'aa ijaaranii darban lafa kanarra akka isheen hin jirre dhugaadha jechuudha. Yeroo ammaa kana keessa hin jiru jechuudha. Har'a manni qulqullummaa dhugaan jiru tokko mana qulqullummaa isa Kiristoos fannoo irratti du'uudhaan isanni ofiima isaanii keessa kaa'e sanadha jechuudha. So har'a manni qulqullummaa taanjebil ta'e jiratu hin taane mana qulqullummaa hin taanjebil ta'e kan ijaan hin argamne kan namooti fayyan duwwaan kan namooti Kiristoositti amanan duwwaan of keessaa qaban jechuudha. Akkuma Phaawulosii isin mana qulqullummaa Waaqayyoo akka taatan hin beektanii reetanii jedha jechuudha. So an dhugaa kana hin dhoosu jechuudha. Har'a manni qulqullummaa taanjebil ta'e yookiin argamu jira jedhee hin fudhadhu jechuudha. Kun dhugaa jirudha. So mana qulqullummaa saaraa kan ammoo mana qulqullummaa harki namaan ijaarre, mana qulqullummaa dhagaadhaan ijaaramne, mana qulqullummaa waan tokkoon hin ijaaramne kan Kiristoos ijaare duwwaadha kan jiru, kan dhiiga Kiristoosiin ijaarame duwwaadha jechuudha kan jiru. So kan akkasitti hubatamuu qaba. Garuu Daani'el boqonnaa 9 kana irratti gaafa deebinu fakkeenyaaf waa'ee baroota 7 si'a 70 nuu kaasa. Baroota 7 si'a 70 nuu kaasa. Isa keessaa barri 7 si'a 69 akka isaan raawwatamanii darban yeroo amma dhaabbanni irra jiru kanarratti jechuudha. Akka isaan dhaabbatanii afanii raawwatamanii akka isaan darban nutti hima jechuudha. Har'a baroonni 69 7 si'a 69 sun darbaniiru jechuudha. Maaliif barri 7 si'a 7 sunis baranni 7 si'a 62 diibamee kan moosifame tokko sirrii malee lafarraan bada kan jedhu waa'ee Kiristoosiin kan dubbatu sunis darbeera jechuudha. Waggaan isheen nu hafte garuu ishee 70ffaa irra jirtu sana jechuudha. Subaayee ishee dhumaa yookiin 7 si'a 70ffaa ishee gara dhumaa irra jirtu duwwaan nu hafe. 69 raawwatamanii fuulfildi ta'aniiru. 70ffaan garuu ganaa raawwata jechuudha. So waan ganaa raawwatudha. Namooti kutaa kana sirriitti dubbisaa jechuudha. Daani'el boqonnaa 9 lakkoofsa 24 hanga 27tti kan jiru jechuudha. Okay, isa booda bara dhumaa isa 7 kana keessatti immoo maaltu taare? Isa macarrashaa kana irratti subaayee ishee 70ffaa yookiin 7 si'a 1 ishee hafte sana keessatti immoo maaltu ta'a jennee yoo yaadne yookiin macaafa qulqulluu keenya kana keessa gallee yoo dubbifne maal arginaa? Waldaan manni qulqullummaan jeerjiitu hin taane manni qulqullummaanii Israa'eloota qofaaf kan waldaa kiristaanaa ijaaran akkuma isinitti hime manni qulqullummaa inni harki Waaqayyoo ijaare inni gooftaan keenya Yesuus Kiristoos fannoo irratti nuuf duudhaan ofii isaatii ijaare eenyullee lafa kanarraa balleessuu hin danda'u. Aboo isaatiin qabachuudha sinii gadiira. Kan ijaare Waaqayyoodha sababii ta'eef eenyullee balleessuu hin danda'u. Garuu inni ciiggaasisaan sunis mana qulqullummaa harki Waaqayyoo ijaare sana keessa dhufee buufachuu hin danda'u. Maaliif mana qulqullummaa harki Waaqayyoo ijaare keessa buufachuu kan danda'u Waaqayyoo mataa isaadha sababii ta'eef inni ciiggaasisaa sun tasumaa dhufee buufachuu hin danda'u jechuudha. So kanarraa kan nuti hubannu maalodha? Kana biratti situun hin darbin dura sila dogoggora kee tokkotu kee ture. Dogoggorri kee tures mana qulqullummaa isin ilaaltan kana guyyaa 3 jissee ijaaraa jedhe gooftaan. Amma inni waa'ee sana irratti Yohaannis keessatti hidhannee yoo dubbifne waa'ee mana qulqullummaa isa dhaabbataa yeroo dubbate tun taane waa'ee dhagna isaatii dubbate. Maaliif? Haa akkamitti waa'ee dhagna isaatii dubbate? Yeroo sanatti hafuurri qulqulluun keessa buufatee kan jiru guutummaa guututti Waaqayyo mana qulqullummaa inni tokkicha spirituaalii kan inni qabu Kiristoos Yesuus qofaa keessa buufatee ture sababii ta'eef individuaalii isaa ture jechuudha. Du'ee du'aa ka'uu isaatiin garuu nuunis manoota qulqullummaa Waaqayyoo nu godhate sababii ta'eef inni waa'ee qaama isaatii dubbataa jira jechuudha. Waa'ee du'ee du'aa ka'uu isaatiin akkuma macaafa keessatti isuma wajjin du'aa nu kaasee isuma wajjin bantii Waaqaa keessaa nuuf kenne nu teessise jedhamee Efesoon keessatti. Efesoon 2:15 irrattis inni qooda gosa lamaanuu du'uudhaan qooda isaanii du'uudhaan qooda warra Yihuudootaas qooda warra Giriikotaa du'uudhaanis fannoo irratti inni nama haaraa tokko uume jedha. Namni haaraan sun namummaan haaraan sun immoo Kiristoosiin mataa godhatee waldaa kiristaanaa dhagna godhatee kan jiru jechuudha. So har'a mana qulqullummaa jennee inni nu waamu manni qulqullummaa inni dhugaaf inni sirriin mana qulqullummaa isa Kiristoosiin mataa godhatee nuun immoo amantoota immoo dhagna godhatedha jechuudha. Waa'ee sanaa dubbachuu barbaadeeti. Waa'ee waldaa kiristaanaa dubbachuu barbaadeeti. Waa'ee har'a iddoo Waaqayyo jiru buufatu sana dubbachuu barbaadeeti. Waa'ee dhagna Kiristoosiin dubbachuu barbaadeeti. Waa'ee misirroo Kiristoosiin dubbachuu barbaadeeti malee waa'ee mana qulqullummaa isa Tiitos dhaqee waggaa 70 booda diigee miti jechuudha. Erga gooftaan du'ee du'aa ka'ee booda jechuudha. Sidii galeera. Erga gooftaan dhalatee booda sanii waggaa 70 booda diigee sana miti jechuudha. Guyyaa 3tti kan inni diigee ijaare sun waa'ee waldaa kiristaanaa jechuudha. Sinii galeera. Kanadha kan inni dubbatu. Kanaafuu Daani'el boqonnaa 9 keessatti waa'ee fannoo Kiristoos wajjin wanti wal qabatu hin jiru. Daani'el boqonnaa 12 keessattis waa'ee fannifamuu Kiristoos wajjin kan wal qabatu hin jiru jechuudha. Kiristoos fannifamuu isaadhaan dhuguma dhaaboo dukkanaa jalaa nu baaseera. Dhiifamuu furamuu ciifamuu cubbuu arganneerra. Fayyineerra.
Isinii galeera miti. Isin doota turtanidha. Orma turtanidha macaafi qulqulluu jechuudha. Warra diidaa warra waaqayyootti waan tokkollee hin qabne turtanidha macaafi qulqulluun jechuudha. Sana immoo fidee nu dhiyeesseera. Dhiiga Kiristoosiin nyaanneera sababii ta'eef Daani'el boqonnaa 12 keessa inni jiruuf sana keessa inni jiru tasumaa wanta walitti dhufuu hin dandeenyedha jechuudha. Har'allee taanaan guutummaa guututti raawwatame hamminni biyya lafaa kanarraa irra daddarbaan biyya lafaa kanarraa hin balleeffamne jechuudha. Isinii galeera jira. Cubbuun ammayyuu biyya lafaa kanarra jira. Namooti cubbuu hojjetaa jiran biyya lafaa kanarra jiru. Irra daddarbaan har'ayyuu biyya lafaa kanarra jira jechuudha. Garuu immoo irra daddarbaan guutummaa guututti yoom biyya lafaa kanarraa hafa gaafa seexanitti qabamu jechuudha. Gaafa gooftaan keenya mul'inatti deebi'ee dhufee seexana sana gaafa inni qabu jechuudha. Waggaa kuma tokkoof gaafa inni lafa jalatti dhufu seexanni bulchiisa Kiristoosiin guutummaa guututti biyyi lafaa kun bulchiisa Kiristoos jala gaafa isheen galtu isa booda immoo Yerusaalem keessatti jechuudha. So bakka irra daddarbaan hin jirre eessadha? Bakka seexanni hin jirre qofaadha jechuudha. Seexanni immoo har'a biyya lafaa kanarra jirti sababii ta'eef inni sila dubbatame soba akka inni ta'e ragaa guutuu macaafa qulqulluu keessaa akka inni hin taane kun dhugaa nuuf ba'a jechuudha. Kutaa kana ammas irra deebi'een dubbisa. Aarsaa walitti fufee aarfamu sun erga balleeffame wanti jibbaasisaan nama rifachiisu sunis erga achii kaa'ame jalqabee guyyaa 1290 ta'a. Namni hamma guyyaa 1335 ture dhuma isaa bira gahu hagamma itti fufee jira jechuudha. Waa'ee irra daddarbaan raawwate akka badutti waa'ee wantoota sanaa jechuudha. Kun ganaa ta'a jechuudha. Har'a biyya lafaa nuun har'a keessa jiraachaa jirru kana keessatti irra daddarbaan guutummaa guututti raawwatee hin banne jechuudha. Irra daddarbaa yoom raawwatee bada? Gaafa seexanni qabamee hidhamu, gaafa seexanni qabamee hidhamu, gaafa gooftaan keenya Yesuus Kiristoos mul'inatti deebi'ee dhufee seexanas akka namni irra daddarbuuf nama kakaasu sana gaafa inni balleessudha jechuudha kan inni ta'u jechuudha. So kanaan kana beekuu dandeenya, baruu dandeenya. Kanaaf Daani'el boqonnaa 9 irrattis, Daani'el boqonnaa 12 irrattis wanti nuyi hubannu waa'ee hojii gooftaan keenya fannoo irratti nuuf hojjete wajjin wal qabatu tun taane waan ganaa ta'u jechuudha. Waan ganaa dhufu jechuudha. Lammaffaa deebi'uu gooftaa wajjin, dhufaatii gooftaa isa lammaffaa wajjin waan wal qabatudha jechuudha kan nuti arginu jechuudha. Kanaafuyyuu qalma feeraa reeshii fakkeenyaaf amma Daani'el boqonnaa 12 keessatti qalmi sakkaafuuf aarsaa walitti fufee dhiyaatu sunis sakkaafuuf jedhamti qalma feeraa. Istiillaa qalma feeraa erga gooftaan keenya qalma feeraa fakkeenyaaf Paawuloos iyyuu fakkeenyaaf isa dhumaa gaafa inni dhaqee Israa'elooti erguma gooftaan keenya du'ee du'aa ka'ee booda iyyuu jechuudha isinii galeera mana qulqullummaa ishee Yerusaalemitti argamtu keessatti hojii ergamootaa keessa hidhattanii dubbisuu dandeessu. Qalma dhiyeessaa turan jechuudha. Erguma gooftaan du'ee du'aa ka'ee booda jechuudha. Erguma inni fannoo irratti aarsaa ta'e booda iyyuu jechuudha Israa'elooti Yihuudoonni warri gooftaa Yesuus Kiristoosiin fayyisaa dhuunfaa isaanii godhatanii hin fudhannee qalma midhaanii sana dhiyeessuutti fufan jechuudha. Fakkeenyaaf iddootti Paawuloos dhaqee Israa'eloota buufachuu fedhee ituu hin deeminitu itti himamu hin deeminitu jedhamu gara Yerusaalemitti ol ba'ee isaanii wajjin akkuma isaanii seerati eegee ituu qalma sana geggeessaa jirudha jechuudha kan inni Paawuloos iyyuu hin ta'e jechuudha isinii galeera. Kanaaf erga gooftaan du'ee du'aa ka'ee booda iyyuu Israa'elooti qalma isaanii dhiyeessuu hin dhiibne. Yoom dhiisan irree qalma isaanii dhiyeessu yoom dhiisan yoom hafe aarsaa isaanii dhiyeessu qalma isaanii dhiyeessu yoom hafe gaafa tiitaa dhaqee mana qulqullummaa sana balleessudha. Kan isin hubachuu qabdan qalmi dubbachaa jiru kun Israa'eliin bakka bu'a malee waldaa kiristaanaa bakka hin bu'u. Dhuguma nu'uif warra amanneef nuyi amantootaaf gooftaan keenya Yesuus Kiristoos fannoo irratti ofii isaa aarsaaf godhee qalma dhiyaatu kana booda hin jiru jechuudha. Aarsaa araaraa ta'ee ofiima isaatii qalma gubamu godhee aarsaa iddoo keenya bu'ee jechuudha ofii isaa of dhiyeessee of kenneera jechuudha waaqayyoodhaaf jechuudha. Aarsaa jiraataaf godhe jechuudha. Anamma waa'ee waldaa kiristaanaa miti dubbachaa kan hin jiru adda baasaa jechuudha. Waa'ee Israa'elootaa duwwaa irratti xiyyeeffannaan dubbachaa jira. So Israa'eloonni immoo erga gooftaan du'ee du'aa ka'ee boodayyuu gooftaan fudhanne jechuudha baay'een isaanii hin fudhanne. Fariisootiin fudhanne. Even Paawuloos iyyuu Israa'elawwii taa'etu jiru erga gooftaan du'ee du'aa ka'ee booda gooftaa dhi'achaa ture jechuudha. Isinii galeera. Kanaaf alman dubbachaa jiru namichi nafichisiise nan fidha. Dhaabuu diddee biqilaa jechuun gabaabsuu hin dandeenye. Eeggoo qoyi kana fichisiisitti deemaa jira sababii ta'eef. Kanaafuu jechuun yaada kee gabaabsii ibsikaa jechuun baay'ee intinii goote baay'ee nama nuffisiisa. Gaafii siifin qabaa. Okay, qoyi kana fixee kee na fichisiifta gaaffii naaf qabdu jechuudha. Nan fixa wanta dubbachaa jiru. So Daani'el boqonnaa 9 irrattis boqonnaa 12 irrattis wanti barreeffamee jiru wanta waa'ee Israa'eloota laallatudha. Waa'een qalmi waa'een iddoon aarsaa sunis wanta inni dubbatu kanii amantoota wajjin kan waldaa kiristaanaa wajjin kan wal qabatu tun taane kan Israa'eloota wajjin wal qabatudha jechuudha. Kan waldaa kiristaanaa dhuguma fannoo irratti dhumeera. Duras nuyi hormoonni warri fagoo irra turre warri waaqayyootti qooda hin qabne aarsaa iyyuu dhiyeessaan turre qalma iyyuu hin qabnu turre jechuudha. Iddoo aarsaa iyyuu hin qabnu turre jechuudha. Iddoo aarsaa kan qabu iyyuu Israa'el duwwaa ture malee ormi iddoon biraa iddoo aarsaa hin qabu jechuudha. So nu wajjin waan olii ilaallatu hin qabu. Aarsaanis waan olii ilaallatu hin qabu. Qalmis waan olii ilaallatu hin qabu jechuudha. Qalmis aarsaanis kan inni wajjin olii ilaallatu Israa'eloota qofaaf olii ilaallatu. Gara waldaa kiristaanaatti. Okay, galatoomii biqilaa. Galatoomii biqilaa. Jechuun hin dheerate si galee dhaggeeffachaan ture.
No yaada kee intinii gochuu qabda turte si galee yaada kee baay'ee kunoo irra deddeebi'aa oolte yeroo 10 ol jechuma tokko haasaa turte. Hasan gaaffii qabdaa? Sila dubbadheera. Yaa haa ta'u biqila qoy yaada kee anamma gabaabsee intinii kenna garuu Hasan waan jechuu barbaadde jira? Tole. Wayyee. Mee gaafii takka lama gaafadhuu biqilaa itti fuftaa. Okay, hayyee gaafadhu. Daani'eel boqonnaa 9 lakkoofsa 24 irratti barri 70 ni muramee jedha. Ni muramee kan akkamitti hubatta? Waa'ee sanaa amma kan dubbachaa jiru koo waa'ee bara 70 sana waa'ee subaayii 70 torbasiin 70 dubbachaa jiru. Dhagamee? Has bakki ati jirtu bakka jeequu wayiitiin natti fakkaata. Ay amma ni dhagamu. Inni maal dubbachaa ture si hin dhageenye malee. Dhagamu jira? Oh my god. Has bakka mi'uutii godhiiti achiin yaada intinii ta'a. Dhagamu jira? Waan dubbachuu barbaade dubbatu hin dhaga'ama jedhin. Daani'eel boqonnaa 9 lakkoofsa 24 irratti Profeesii Daani'eel boqonnaa 9:24 irratti barri 70 ni murame isa jedhu akkamii hubatta jecha ni murame jedhu san. Bakka mi'uutii godhii bakka Hasan. Intiniin ni jeeqa naannoo natti jirtu waan isaa. Konkolaataa irra jirta haa ta'u karaa irra jirta haa ta'u. Dhugaadhuma bakka mijataan jiru beektaa dubbiin biqilaa kun xiqqoo waan wayii of keessaa qabataniifan dubbachuu jira maal jedhee silaa walirraa barannaa wal hubachiisnaa waliin falminu jedheetoo hin dogoggortanii tan jedhee jimlaadhaan haasaa waan na turee fi akka sodiin qabe malee iddoo mijataan jiru yeroo bal'aa fudhannee eertuu wal gaafataa eertuu wal ibsaa iddoo kana sirrii hubachuu ni danda'ama. Kanaaf yeroo beellama godhanne bareeda. Yaa haa ta'u ishee Hasan galatoom. Biqilaa maal jettee waa'ee mana qulqullummaa isaa dhaqna Kiristoos dubbate hojii wal qabate just wanti ati anaanna ibsite sirrii miti jechuudha. Ani universal view qabaachuu qabdaa kanan jedheef sababni isaa Kiristoos yeroo inni aarsaa ni hambise yeroon jedhu mana qulqullummaan tokko specifically Israa'el keessa kan ture Nehemiyaa fi Izraan fa'aa kan ijaaran manni qulqullummaan sun hin tarsa'e. Hamma yeroo sanaatti aarsaan isaan godhan hundumtuu fudhatama qaba Waaqayyo biratti. Akka sabaatti saba fudhatamu qabudha. Hojiin mana qulqullummaa keessatti hojjetamu sun fudhatama qaba hanga gaafa Yesuus du'utti. Gaafa Yesuus du'e garuu iddoon aarsaa sun hin tarsa'e. Sana booddee hamma bara 70tti itti fufanii jedheeti. Aarsaan isaanii itti hafuufanii yoo barbaadan waan barbaadan haa godhanii Waaqayyo biratti fudhatama qabu. Waaqayyo biratti fudhatama kan qabu isa Yesuus hojjete qofadha. Sana booddee garuu universal view qaba manni qulqullummaa. Maaltu ta'ee manni qulqullummaa kutaalee 3 qaba yoo ilaalle jechuudha. Kutaan inni gara bakkee iddoo aarsaatu jira, iddoo aarsaa qalmaatu jira, gabatee dhiqannaatu jira. Isaan kanatu jira. Iddoo cubbamaanitti walumaa galatti qalma isaa gaggeessu. Sun lafa kana ta'eeti Yesuus lafa kanarratti aarsaa ta'e jechuudha Golgoota irratti. Iddoon aarsaa sun lafa kanarra jira jechuudha. Iddoo Yesuusitti aarsaa ta'e akka hoolaatti. Sana booddee universal view kanan jedhee fi luba ta'e immoo abbaa bira nuuf taa'e. Mirga abbaa ta'e hangafa lubaa ta'eeti jedha. Kanaafiyyuu kutaan inni qulqulluu fi kutaan inni caalaa qulqulluun lafa kanarra jiru jechuudha. Universal view gaafan jedhu. Kutaan inni qulqulluu fi kutaan inni caalaa qulqulluun samii keessadha kan jiru. Sababni isaa lubni keenya hangafni lubaa keenya achitti nu tajaajilaa jira waan ta'eef. Amma egaa yoo iddoo aarsaa ejjetaa inni ciggaasisaan sun kan jedhuu fi iddoo aarsaa ejjetaa inni ciggaasisaan sun kan jedhuu fi karaa kamiiniyyuu Israa'eliin qofa ilaallata jettee kun dogoggora guddaadha. Dogoggora guddaa isa ibsamuu hin dandeenye jechuudha. Sababni isaa maaliifi Kiristoos Israa'el Yihudaa keessaati kan inni dhalate. Wangeela Yohaannis boqonnaa 4 dubartittii Samaariyaa wajjin gaafa haasa'u fayyinni Yihudoota keessaa dhufaa jedhe. Bartoota isaatiinis immoo yeroo inni waa'ee fayyinaa yeroo isaan barsiisu Yerusaalemii jalqabaa Yihudaatti itti fufaa Samaariyaa hamma handaara lafaa jedhe. Kanaafiyyuu waliigalaan aarsaan Kiristoos
waan yuuniversaaliidha malee saba tokko irratti qofa kan xiyyeeffatu miti jechuu barbaadeetaniidha. Achiin Daani'el boqonnaan 7 kun ammoo boqonnaan 9:27 ammoo inni waggaa 7 sana yeroo walakkeessu aarsaan akka hafu godhaa jedhe. Hin hafe eeyyee ati hin hafnee jette hin hafe. Israa'eloonni itti fufanii jette fudhataman qabu Waaqayyo biratti. Waan barbaadanaa godhu fudhataman qabu. Kan fudhataman qabu isa Yesuus godhee qofadha. Achiin booddee inni immoo aarsaa ni hambise. Ni hambise. Ibroota keessatti akka ibsutti al tokkoof yeroo hundumaa akka ta'utti aarsaa ta'e jedha waan ta'eef sana booddee ragaan aarsaan ni hafe jechuudha. Isatu aarsaa ta'e ofiisaa. Ofiisaa aarsaa ta'e. Achiin booddee ammoo gaggeessituun isa dhufu tokko jedheetti kaasa. Gaggeessituun isa dhufu sanaa ammoo antiikiraayistiidha jechuudha. Ati yeroo jalqabaa waa'ee walakkaa waa'ee 1260 kaasteeti karaa tokkoon yeroo sana waldaan lafarra hin jirtu. Aarsaan isaan dhiyeessan iddootti deebi'a kan jiru. Warri as jala jirtanis na dhaggeeffadhaa sirriitti. Israa'eloonni mana qulqullummaa ijaaruu jedhan yeroo sadaffaa yaadni kun jechuudha. Aarsaa Yesuus isaaniif hin hojjetu. Aarsaa Yesuus fannoo irratti dhala namaaf aarsaa ta'e isaaniif hin hojjetu iyyuu ammas irra deebi'anii mana qulqullummaa ijaaranii hoolaaf re'ee qaluu jalqabu. Maali kaayyoon mana qulqullummaa kana ijaaru? Dhuguma sidiin jedhamee itti yaadame. Aarsaa Yesuustu barbaachisaa ta'uu didee jennaan amma dhufanii isaan ammoo hoolaaf re'ee qaluu jalqabu. No, aarsaan hin dhaabbate. Bara 30 fi walakkaa yeroo Golgoota irratti Yesuus aarsaa ta'e hin xumuree jedha. Achiin booddee fayyinni addunyaaf ta'e jechuudha. Bara 34 booda fayyinni addunyaaf ta'e jechuudha. Fayyinni addunyaaf ta'e jechuudha. Wanti kun waan ifa garuu wisibsib gochuun barbaachisu. Akka gamkootti jechuudha. Innaa akkasii walii galaan. I hope. Tola isaa yaadan qaba. Okay. Gammachiis ati Dhiifama. waldaa keessa jirtu nu ibsiiti achiin booddee. Baay'ee galatoomaa. Gammachiis baay'isaan jedhama. Waldaa Qaaqii. Addis Ababaa okay. waldaa Qaaqiiti. Okay. Miseensummaa waldaa Adventistii guyyaa 7ffaa Qaaqiiti ni beektu. Okay. Baay'ee galatoomaa jechuun barbaada. Dhiifama gaaffii eeyyudha. Hussein natti fakkaata. Yaa Hassan. Gaaffii isaa dhaabbadheen dubbachuu barbaada. Explanationiin biqilaan kennees xiqqoo nama jeeqaa beektaa yoo wanti macaafa seeraa ta'an dubbiste malee. Kanaaf gaaffii inni gaafate wangeela macaafa raajii Daani'el boqonnaa 9 lakkoofsa 24 sana irratti waa'ee muramuu 770 yookaan immoo the 490 years cut of the Jewish people kan jiru sanii irra dhaabbadheen dubbachuu barbaade. Inni dheeressu nan gabaabsa. 770 saba Yihuudootaatiif addatti kan kenname kaayyoo 6 kan qabudha of keessaa. Kaayyoo 6 of keessaa qaba. Yeroo saba Yihuudootaatiif kophaatti addumaan muramee kenname carraa qalbii jijjiirannaatiif deebi'uuf yeroo isaaniif kenname ture. Inni tokkoffaan yeroo irra daddarbaa balleessuuf kennameef ture. Irra daddarbaa yookaan irra daddarbaa jechuun cubbuudha. Yakka hojjetameef yerootti araara argachuuf carraa qabaatan yeroo kennameef ture. 770 sun jechuudha. Sababiin the cut off 490 days yookaan immoo 770 jedhameef jechuudha. Inni lammaffaan cubbuu hojjechuun akka dhaabbatuuf yerootti cubbuu hojjechuun itti dhaabbachuu danda'u yeroon isaa kan isaaniif kenname yeroo sana keessa ture saba Yihuudootaatiif. Sadaffaa yakkaaf yerootti dhiifama argatan ta'eetu isaaniif kenname itti fayyadamuu hin dandeenye isaa. Qabxiin arfaffaan tola yookiin qajeelummaa bara baraa deebisuuf isaaniif kenname. Gabaabsuuf jechaan kaniin akkanaan dubbachaa jiru explain gochuun barbaadu. Inni shanaffaan raajiin mallattoodhaan akka jabeeffamuuf
ja'affaa irratti immoo iddoon qulqulluu qulqullootaa deebifamee akka ijaaramuuf isaaniif kenname. Macaafa raajii Daani'el boqonnaa 9 lakkoofsa 25 akkasumas raajii Daani'el boqonnaa 8 lakkoofsa 14 waa'ee kanaa sirriitti explain godhan bal'ata ammas deemee achirratti immoo ganaa ibsa biraa waan qabuuf ni bal'ata. Kaayyoon inni kennameef 70 wantoota kana ja'aaf waa'ee ijaaramuu mana qulqullummaa wajjin yeroo inni walitti fidee ibsuu barbaade fakkeenyaaf manni qulqullummaan labsiin yeroo 3 ba'ee karaa mootolee 3 macaafa qulqulluu na dura qayyabachaa turtan ni beektu jedhee yaada. Namoota 3 yeroo 3 ba'ee labsiin hanga 27 gidduutti qabxiiwwan murteessoo ta'an argan. Ispeeshaalii achi keessatti wantoonni nuti argannu tokko yeroo fannifamuu Yesuus Kiristoos yeroo akkamii irratti akka ta'e sirriitti arganna. Waggaa 31ffaa irratti fannifamuu isaa waa'ee guyyaa 457 kan waggaa 457 irraa kaasee maaltu akka ta'e waggaa 408tti yookaan immoo 434ffaa irratti maaltu akka ta'e san ilaalaa turtan an kana ibsuun barbaadu. As keessatti garuu wanti argamu waa'een fannifamuu Yesuus Kiristoos ni argama tokko. Kan biraani waggaa 34ffaa irratti taateen ta'e dhagaa rukutamuu Isxifaanoosiin arganna. Inni kun yeroo dhagaa rukutamuu Isxifaanos duwwaatu hin taane yeroo ari'annaa fi olii gadi qulqulloonni itti battanaman yookaan faffaca'an hojii ergamootaa boqonnaa 8 lakkoofsa Sagaleen isaa kanuma biraa moo hunduma biraa bade? dhagaamanii toles. Neetworkiin kee badee ture gammachiisa. Dhagaamaan jiru? Amma ni dhagaa. Aya. Eshi. Ni dhagaama. Bara 34ffaatti dhagaa rukutamuu Isxifaanosii fi ari'annaa amantootaa yookaan qulqullootaa irra ga'e. Hojii ergamootaa boqonnaa 8 lakkoofsa 1 kaasee arganna. Phexros immoo mul'ataan gooftaan qajeelfamee mana Qarmeloosiin deemee dhaquu isaa fi Ormoonni cuuphamuu isaanii argina. Inni sadaffaan Saa'ol namni Tarsees booda Phaawulositti kan jijjiirame ergamaa Ormootaaf ta'ee karaa Damaasqoo irratti bartuu Yesuus ta'uu isaa argina. Isaan kun kan agarsiisan 70 kan kenname saba Yihuudootaatiif yommuu ta'u itti fayyadamuu gaafa dadhaban carraan sun gaafa isaan irra darbu Ormootaaf kennamuu isaaf milikkita kan ta'u qabxiiwwan 3 dhumarratti amma kaase rukutamuu Isxifaanosii kaasee ergamuu Phexrosii fi Saa'ol immoo jijjiiramuu isaatiif sababa guddaadha. Carraan 70 yeroo qalbii jijjiirrannaa yeroo balleessaa daddarbaan itti irra daddarbaan itti balleeffamu yeroo yakkaaf dhiifamatti argachuu fi wantoota qabxiiwwan 6 sana of keessatti kan hammatu ta'ee Yihuudootaaf kenname itti fayyadamuu gaafa dadhaban achi as darbee Ormootaaf ta'e warra Yihuudii hin ta'iniin alatti jechuudha. Kanaaf kat jedhame kan inni waamameef kanaaf carraan 70 Yihuudootaaf yeroo isa jalqabaaf carraa jalqabaa ture itti fayyadamuu hin dandeenye hin murame jechuudha. Gaafa muramu immoo nutti darbe. Maybe tooraan ibsuu hin dandeenye sababii bal'ateef iddoon kun baay'ee bal'aadha. Booda irratti haasofna jechuun muramuu 70 irratti yaada xiqqoo isiniif qooduu barbaadeen galatoomaa baay'ee carraa waan naa kennitaniif eebbifamaa. Tolasa. Biko. Tolasa. Ani jira Tolasaa bilbila isaatu asaara fakkaata kanaa fedheedha. Bilbila isaatu laayinii isaatu jeeqame natti fakkaata kanaa fedheedha. Eebbifami gammee Waaqayyo si haa eebbisu. Galatoomaa. Garuu an dubbadheera silayyuu dhugaadha. Wanta an dubbachaa ture xiqqoo balkiidha beekaa inoo beekan ani mataan kayyuu kanaaf hin jedhe sila gaafumatti galle akkuma amma gammeen dubbataa jiru kutaan kun baay'ee kutaa balki ta'edha. Even
waggaan tokko iyyuu nama hin ga'u jechuudha kana qo'atanii fixuudhaaf jechuudha. So kutaa kana immoo dhuguma ergaan takkaa walitti qabamee gaafa himamu immoo meebi nama jeequu danda'a, namaa galuu dhiisuu danda'a, akka sakaanii namaa ta'uu dhiisuu hin danda'a jechuudha. So kanaaf ta'edha jechuudha. Kanaafu yeroo biraa qabanne Waaqayyo jedhee torban dhufu keessaa yookiin boris ta'uu danda'a sa'aatii kamiyyuu ta'e bal'ifnee ilaaluu dandeenya jechuudha. Daani'el boqonnaa 9 kun eenyuudhaa fi torban 70 jiru sun waa'ee maaliiti? Waa'ee maalii kan inni ta'e jechuudha ni ilaalla. Aarsaan achirra jiru sun illee aarsaa isa gooftaa Yesuus Kiristoos fannoo irratti dhaqee ofiisaa aarsaa of godheedha moo jasta aarsaa saba Israa'el dhiyeessaa turanidha. Isa jedhu sana fa'a jechuudha. Irra daddarbaan sun immoo raawwate akka futti waa'ee maalii jedhus ni ilaalla jechuudha. Bal'ifnee tola isaan kun deebi'eera. Oh my God. Maal godhata? Baga nagaan dhufte dhiifamaa nan gabaabse beektaa? Okay. Eebbifanii intini chaarjiitu narratti cufe silkii isaa daataa qabu chaarjii narratti cufnaan inni kun immoo hin dhaabbate si galee konneekti godheen waan fayyadamuuf jechuudha. So sorry. Waliigalaan normaalii yaada kee dhaggeeffachaa ture garuu isaan booda waan isin irra geessan hin beeku yoo dhimma kana beellamnee yoo xumurree gaarii natti fakkaata namoonni ollaa kos waan jeeqamaa jiran natti fakkaata galgala kana haasa'uun natti hin tolu baay'ee isaatiin deemee jira waan ta'eef. Biqilaa. Rakkoon qabu yoomsi mijata guyyaa keessa yoo ta'e natti tola baay'ee. Guyyaa sa'aatii meeqa keessa? Kanaan booddee torban lamaaf guyyaa guutuu boqonnaa qaba waan ta'eef. Rakkoon qabu sa'aatii barbaadde keessaa na dubbistee haasa'uu ni dandeenyaan sa'aatii qabanne. Yaa okay sa'aatii qabneeti yaa just yoo mata duree kana yoo iddootiin keenya baay'ee murteessaa natti fakkaasii galee. Akkasittiin immoo ooppenii gooneen deemnu wanti tokko.